manni abbaa gadaa meeqa miqaraanii ja'aniin gaafatanni beeka garaanii seenaan abbaa gadaa dho'isan baduu dide heera isaatiin buluun numa nafne booddee galmini mul'ataa odaan ni dhaabbataa hayni afaan qabnaan funyaaniin dubbataa. Hordofaan kun wal'aansoo harka wal qabadhaa boleessoo jechaa sirbaa ture. Alii Shabboo murni cunqurfame hundi walii galaa diinaa fira keessa laala addaan bara diinaa rifatiin amatuma qalaa jechuu ture. Amma yogguu nama kana dhawanii ajjeesanii garaa if dadhabdee haadha ilmoodha. Yogguu isin jettu kai ol jaaniin maaliif akkas jettaa maaliif hin ililchine lakkii ilkee takkaatiitu dhukkuba malee waan biraatii miti jedhanii achi fuudhanii deemanii. Kaateenaan akkana hidhaniiti qaruuraa tana akka cabsanii areeda isaa sun akkatti kanaan irra haatan qaruuraadhaan. Abbaa keerra. Dhiigaa waliin akkanatti asirra deemaa ture. Sagaleen bilisummaa Oromoodhaa sagalee raadiyoo ABO irraa deemaa ture. Nu biyya ni qabnaa biyya caaltu haadha jeena kumaa Oromiyaa quuftuu jedhee muuziqaan kilaasikaalli sun huccuu aadaa marxoo aadaa baadiyyaa yoo jiraatte ni hidhatta. Magaalaa yoo jiraatte yakka ture. Maaliif magaalatti hidhattee lakkii magaalaa keessa namni jiru namni magaalaa hidhachuun yakka. Baadiyyaan uffata sanbalee hin qabdu umaan janiini. Amaarri naannoo Harargee jiru wallaahi billaahi tallaahi jee akka kata. Takka jii shiita uffatee deemaa. Amaarri nu keessa jiru nu fakkaata. Waliin cabsinu. Walii haa obsinu. Shamarka fuuna hordoftoota Qubee TV irraa yerootti qubee poodkaastii keenya daawwattan irra geenye jira. Qubee poodkaastii keenyaan akkuma kanaan dura baratame namoota hawaasaaf waa qoodu muuxannoof mudannoon isaanii hawaasa ni barsiisa jennu asitti afeeruun turtii isaa faana taasisna. Har'as artist Mahadii Sheekaa nama guddaa Oromoon qabdu keessaa nama tokko qabannee dhiyaanneerra. Isa faana turtii taasisna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aa. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eedan. Artist Mahadii Sheekaa hin dulloomu maaliif achumaa kaanu? Dhugaadha maa dullumati barbaadu dhiiroo namni maa dullumati barbaadu ani waaqni na kaaye yoon hin dullumne gaarii miti ammaas namoota hedduutu akkas naan ja'a. Dhugaa dullumti numa dhufti ammoo maaltu jira seete waan yaaddee waan if keessatti qabdee itti rakkattu itti jettee liqimsitee ustu yoon hin akkana je'ee dhiiroo rakkoon irra geessi jettu ofirraa baaste umriin namaatiis akkasumatti tolaa deemti waan if keessatti qaban santu nama miidha. Kanaaf hin dullamu. Kanaafuu hindi yaaddu ammaan tana amma garree miti ifaa xiqqashu amma garree barnuti. Saniifuu ammaan takka je'ee lakkaa'u deemamu. Ganaa umurii kee tokko jettee. 35 beekteemma akka dhugaatti. Akka dhugaatti. Yoo feete garagalchi garana yoo garagalchitee ilaalte. 53 ta'a. Akkas ta'uu akkasi fudhattu suma. Haa ta'u galatoomi ati artistoota jajjaboo Oromoon qabdu keessa warra bubbulan keessaa nama tokko asitti affeerraa keenya kabajjee argamuu keetiif baay'ee si galateeffanna. Galatoomaan jedhaniis akkasitti sagantaa teessan irratti hawaasa kiyya fuula duratti ni dhiheessuudhaaf hawaasa kiyya kan yeroo dheertuu waliin arginiin wal arguudhaaf hiree harkadhee bakka tana dhufuu kiyyaaf galatoomaan isiniin jaa warreen bakka jirtanii foddaa televezyiinaatiin nu daawwattan hundaa'u walqunnama gaariin jechuun barbaada baga jiraattanii baga wal agarree baga waliin jiraanne ammallee warra waliin jiraatu Rabbiin haa godhu jechuudha. Mee Mahadiin Harargee ta'uu loqoda isaarra yeroo hedduu hin barama. Akkasumas immoo sirboota kee keessatti akka ati Harargee taate manni abbaa gadaa itti yeroo uffata aadaatiin bareeddee miidhagdee as baatu artistoonni hedduun bakka sirbanaa fakkaatan iyyuu malee Harargee ta'uu kee namni beeka. Mahadiin garuu Harargee keessaa eessatti dhalate namni baay'inaan hin beeku. Gaariidha Harargee keessatti ani naannooma yoon inni sitti hime beekamaadha naannoo goototaattiin dhaladhe yoon jee ittiin xiqqaatu magaalaa Watartiin dhaladhe. Watar kun biyya jaarraati, biyya Elemoo Qilxuuti, biyya Bareentoo Callaati, biyya Assan Shakeeti, biyya Manur Muusaati. Uummanni warreen ani sii himu kun warreen addunyaarraa deeme Rabbiin jannata isaaniif haa kennu. Warreen jiranillee ni jiranii namoota hedduutu jira naannoo sunitti warreettan qabsoo Oromoo keessatti hangafa ta'an warree sammuu Oromoo dhadhawanii hirriibaa nama haasan keessa faamiliin tiyyaas abbaan kiyyaas isaan keessa ture. Naannooma sanittiin dhaladhe gaa bishaan naannoo saniitiin si'a namni naannoo sunii hundinuu dur shiftatti beekamnaa beekte. Achitti hin dhaladhe. Mee hawaasa Oromoo kana keessa aadaaf safuu garagaraati kan inni qabu.
Arsiitti namni dhalatu adaba Arsii jedhama. Harargeetti warri dhalatan immoo warra jaalalaa jedhama. Warri Jimmaa immoo warra mootii jedhamu. Harargeetti dhalachuun ilma Oromoo tokkoof aadaa safuu akkamii akka inni fudhatee guddatu isa taasisa? Gaarii dhagaa namuu waan jettu Oromoon arbi lafa oolu fakkaataa jetti. Namuu naannoo isaa fakkaataa. Oromummaa waliin qabna. Aadaas bifallee taatu aadaas takkuma qabna. Aadaan teenya 190 walitti dhiyaataa yoo uffataa fi waan adda addaa ta'e malee. Namni naannoo itti guddatu fakkaataa. Namni Harargeedhaa xiqqoo jaalaltiin jirtii dhugaadhaa jaalalanii qabanii. Hawaasa Oromoodhaa kan jiru kana dura dammaqinsaanillee waa'ee bilisummaadhaatii fi waa'ee qabsoo irratti hangafa yooniin je'een Harargeen ittiin xiqqaattu maaliif qabsoon biyya riibaan xayyaarri keessa badu keessatti guddachuu dadhabdeeti biyya teenya Harargee keessatti tusii booyiraa jaldeessaa dho'isituu hin qabnu nuti. Oromoon onnee isaa keessatti qabsoo san dho'isee bakka irra jirtu tanaan isa ga'ee yooniin je'ee ittiin xiqqaatu. Garuu gamtaanillee waliin waa hundallee yoo goone namoonni warreen dammaqee laalaan sabaatti dhagayamtu naannoo keenya sani gad dhufaa yogguu kutaa biraa keessalleedha. Maaliif sochiinii fi achiin balbaltinis waan dhiyaatuuf naannoo inni ollaatis waan dhiyaatuuf yoo baqachuun dhuftellee bakka itti gabbaqatanis waan jiruuf hiriiroo alarraa namni dhufu karaa saniin karaa laafaadhaan waan biyya keessallee seenuu danda'uuf naannoo sanitti naannoo qabsooti jeetiin fudhadhaa. Jaalalti gaasanirraa dhufti namni yoo dammaqee ol jaalata yoo hin dammaqne waluun beeku dammaqinsaatiitu jira jaalalaatiitu jira. Kanuma gaawwanni fakkaatu naannoo adda addaatii dhugaa'ee Oromoonni naannoo adda addaa jiran Oromoonni kutaalee adda addaa jiran karaanlee nurra bahu akkuma karaan nurra bahu sanitti nutilleen simannaadhaa fi naannoo tokko yoo arkite amma fakkeenyaaf biyya teenya keessa qofaa miti biitii qabsoon jirtu biyyoottan ollaatis ni jirti warreen qabsoo isaanii qancarsan yoo warri karaa irra bahu warri karaan irra isaanirra bobbahee galu yoo simannaa hin gooneef qabsoon sun ni qancarti. Arragaa ifa arra arkine kana bu'urri isaa gadaameessaan qabsoodhaa Harargeedha yoon jeettiin xiqqaatu natti fakkaata. Kanaaf Harargeen bakka jaalalaa bakka ollaatti simatan bakka keessumummaa jechuudha. Toleme Mahadiin egaa artistoota ganamaa keessaati. Namoonni yeroo dhiyoo keessa gara qabsootti dhufanii fi warreen isin faana qabsoo keessa turan qabsoo akka isaan itti ibsan gabrummaa akka isaan itti ibsan akka isaan itti hubatan xiqqoosee adda adda. Yeroo ati dhalatte yeroo dargaggummaa keetii haalli Oromoon hawaasni Oromootti ture maal fakkaata ture maaltu gara qabsoo aartiitti si seensise? Gaafii gaarii na gaafatte. Deemnee ammaas achumatti deebina. Ani naannoo ani itti dhaladhe sunitti naannoo keenyatti Oromoo jechuun yakka ture. Maaliifi naannoo sanitti namoota qabsoo bilisummaa Oromootiif bosona jirullee sargoo gabbii jedhaniin malee maqaa Oromoo jedhaniin kana itti dha'uun barbaadan. Ani faamiliin tiyya abbaan kiyya yeroon ani dhaladhee umrii tiyyaniin beekaa ganna 5 ta'a. Kantiibaa naannoo sanii ture. Warreen achi jiru san keessatti yeroo suni yeroo mootummaan Haayile Sillaaseedhaatis diigamee mootummaan Dargii biyya qabate. Mootummaa Dargii kana keessa warreen abbootii lafaatii fi maal jedhaniiti hidhaa ture. Xiqqoo ni yaadadha. Yeroo Tafarii Bantii Axnaafuu Abaata Amaan Abduu jedhanii yeroo gabaabduu takka keessatti akka waan biyya tana bulchanii na fakkaata. Yeroon isaanii dheertuun ta'in malee maqaaleen isaanii kun ni jira biyya tana haga tokkoof bulchanii. Yeroo sun keessatti yeroo Tafarii Bantiidhaati moo maaree jedhan kana keessatti Oromummaan xiqqoo shurufkaan dhufte. Shurufkaan dhufteeti yeroo suni akkaan siinjuutti abbaan kiyya kantiibaa ture. Hawwisoo artistoota Oromoodhaa warra akka Alii Shabboo, Adamee Ibsaa, Turee Leencoo jarreen jajjabaa artistii Oromoon qabdu keessaa warreen hangafoota ta'an waa'ee huccuu aadaa uffisanii biyya guutuu keessa deemaa turan.
jalqabaaf naannoo keenya san dhufanii naannoo sanitti hordofaa jedhaniiti jira nin yaadadha ammallee hordofaan suni ollaa keenya mana keenya dhufuu ture hordofaan kuni wal'aansoo harka wal qabadhaa boleessoo jechaa sirbaa ture Alii Shabboo murni cunqurfame hundi walii galaa diinaa fira keessan laala addaan baraa diinaa rifatiin amatumaa qaqqalaa jechuu ture yeroo sun oo'oo tokko ture bakka namni kun akka malee ka'ee qabsoon gara bosonaarraa gara magaalaa seentee turte. Haaluma gaa hin tattaaneeni mootummaan lakkuma lafa qabachaa deemuun waan sun balleessaa dhufee abbaan kiyyaas ni hidhamee namoonni kaan ni dhumanii namoonni kaan gaara kutanii sanuma keessa turre yeroo sunii fi wannin gaa guddoon waa qabsoon gara artii kanaan gaafa suni warri artistoonni kuni ani Alii Shabbooti jeetiin wanna tolfadhee taphachaa ture bakka akka saatittiin ani Alii Shabbooti jeetiin faamiliin manarraa deemte ala kanatti ansoolaa birdilibsii hidheetiin sharaa hidhachuu hiyyaa beete ijoollee tana qorkiidhaan naqee sirbaafi yaamiinsa biyyaatiif gaafatamaa qabnaa cunqurfamaan hundi tokko taane kaana qusannoo jabeessuun oomisha guddifnaa cinqii rakkoo biyyaa qabsoon keessaa baana akkas jeetiin sirbaa ture ijoollummaa mattachu ijoollummaan ogaadeen ijatiyyaa jijjigaan qomatiyyaa harkaan simmarraa kaarramarraa barhan dhuratiyyaa yeroo sun yeroo rabshaan turtee Somaalee cabsanii deebi'an na fakkaata mana barnootaa keessatti sirboota akkas akkasii ijoollummaan gaafa saniin dhagayaa ture sirboota abdiyuun jedhaniiti abdiyuun tokko jira ammallee ni jira Harar jira sirboota ajaa'ibaa sirba siyaamti iyyitee taalagaa akkamiin taati biititee jee sirba irraddu imalee irralloli malee waan akkas akkasii bakka sirboota kanaan dhagaye waggoon sirba kana dhagaye ani jara kana jeetiin sirbaa oola guyyaa galgala warri maalii wanni nan godhu hundinuu alaa gizee galan ansoolaan birtilibsiin alatti fannoo jira dhufanii na tumuu turanii maaliif waan akkanaa goota kanumaatiitu waan keessa kiyya naqe zamana sana abbaan kiyyaas amata afurii fi waa mana hidhaa wayini beetii ture garuu kanaan hin artii keessa seene gaanii ijoollummatii yaana amata 9-10 akkas ga'uun biyyarraa ba'ee si gaafas abbaan kiyya hidhaa ture. Mee asumaan waa'ee abbaa kee fi haadha kee nu kaasi abbaan kee nama naannoo sana bulchaa ture nun jette qabsoo keessattis nama hidhame haati kee nama akkam turte? Haati tiyya gaa mudhii hidhattee jabduudha rabbi rahmataa godhuu fi isaan lachuu har'a addunyaarra hin jiranii rabbi jannataa kennuu fi haati tiyya yeroo abbaan kiyya akkasitti nu dhiisee deemu sun nuti walirra hin jirru jechuudha ijoolleen xixiqqoo turre hojjetteeti ijoolleen tiyyatoon ijoollee namaatii gadi hin ta'in jettee akka ijoollee namaatii olitti nu guddisaa turte amma gaa mana keenya keessaa naatu hangafaasi anis haadhuma tiyya wajjin ijoollee tana guddisuu irratti deebi'ee amata 4 boodaas abbaan kiyya ni bahee yogguu bahus ni dhufaa yoo dhufe nu bira ji'a 6-7 taa'u akkuma aadaatitti hawaasni keenya ilma hangafaa ittuma oolanii anis akkasumatti haadha tiyya gargaaraatiin ture rogumaa danda'u hundaanii daa'immanis waliin guddisaa ture haati tiyya jabduudhaa jeetiin fudhadha maaliif mudhii hidhattee hojjattee akka dhiiraatti yeroo abbaan kiyya mana hidhaa ture suni abbaan kiyya yeruma hundaa'u yeroo jirullee haguma tokkoon wajjin ta'a malee yoo inni torbee 1-2-3 ture duruu dhufanii gaafachuu eegalan galgala gabba'uun danda'u yoo gabba'ee isa dhayite jedhanii maa hulaan banamte jedhanii rakkoo ture naannoo san keessa hedduun turre jechuun danda'a nuti akka waan abbaa malee guddanneeti natti fakkaate waan tokko laalte maaliif yoo inni ji'a 3-4-5 taa'e duruu dhufanii qabanii yookiin ni baqataa ni deemaa bakka naannoo san keessa hedduu turuu hin dandeenye. Yeroo sun egaa warri isaa wajjin jiru namni kaanis bosonatti galee namni kaanis ni dhume kaanis mana hidhaa seenanii kanuma kana keessa turre jechuudha kanaafuu haati tiyya jabduudha nu bakka tanaan nu ga'oo isiitiif rabbiin jannataa kennuu fi addunyaarraa deemtee jirti. Jabduu jeetiin fudhadha jabduu dubartii jabduu. Haalli barnootaa akkam ture? Haala barnootaa gaama maaltu jira seete dhuguma barnoota haga tokko baradheetiin ture haga ijoollummaa faamiliin tiyya jijjiirtu suni haga tokko baradhe ana amma ijoollummaa kiyyatti yogguun mana barnootaa dhaqee abbaan kiyyaas akkasii hin jiru ijoollee daa'imman na booda jira ijoollee tana tajaajiluu feetii akka silaa barbaachisutti barachuullee dadhabu haga tokko xiqqoo baradhe hanga kutaa 6 tokko
shanii hanga jaatiitti dabreetiin sanbooda qaraatii dhaabee haadhatii gargaaruutiin seenee sunuu osuma gaa hafu osumaan dhaqu osumaan wanta jiruuti sanbooda eeguun xiqqoo wayyaa'u biyyaa hin beeyuu jechuudha. Gara Jibuutii deemte jalqaba. Gara Jibuutiitiin deeme jalqabee. Umurii kee waggaa meeqatti? Umriin kiyya yeroo sun yeroo 11 akkas ta'a. Ijoollummaa maan badde? Ijoollummaa waan hin badde. Wallees yeroo sana eegalte jechuudha. Jibuutii dhaqeetiin Jibuutitti warra artistootaatiin harkaa achumattiin eegalee sirbaasee. Achumattiin eegalee mana barnootaa keessatti sirbaatiin ture anaa daa'imaati. San boodaan yeroo sun kinatii maaltu ture biyya. Taaddaagii jedhaniiti uffata tokko nutti uffisanii uffata magariisa tokko kan asirraan keelloo qabu tokko nu uffisanii sirbaa turre maal jettume maskaram lamatti abbaan bara 1967tti abbaan lafaa kufee maskaram lamatti jechaa sirbaa turre. Yeroo suni amatatti guyyaa maskaram lama taaddaagii kinatoochi jedhaniiti waliin nu qabanii ijoollee mana barnootaa tana sirbina akkatti karaarraa deemaa akka hiriiraan. Bara haaraa akka simachuuta jechuudha. Bara haaraa akka guguu simannu. San keessa turre gaasan booda inni deeme. Ani huccuma sanii ufadhee kutee biyya gaafaan booda. Uffatuma suma. Yeroo suma uffatta. Uffatuma sanii kutee. Maal yaaddeetu garuu yeroo sana umurii ijoollummaatti kan itti. Maaltu jira seetee lakkumaan guddadhuun natti dhagayamaa dhufe maali? Gaafa abbaa kiyya fuudhan naannoo tarsanitti helikooppitariin dhufanii fuudhan. Waanuma ajaa'ibaati nuti gaafa san xayyaara samii keessa deemuudhiisi makiinaa lafa deemtuu ni ajaa'ibna. Helikooppitara dhufee bakka warra ajaa'ibaa jedhanii fuudhanii areeda isaa kanaatiitu dheeraadha abbaan kiyya. Areeda kana nu duratti qaruuraa cabsaniiti. Qaruuraa akka amboohaa tanaa jira qaruuraa baabbilee jedhanii. Qaruuraa baabbilee sun cabsaniiti nu daa'imaa nuti akkana oona anaa fi obboleessa kiyya tokkoo fi xiqqaan waan beekuufi nu nam sadii turre bakka san dhaabbannaa qaruuraa tanaan kaateenaan akkana hidhaniiti. Qaruuraa tana akka cabsanii areeda isaa sun akkatti kanaan irra haatan qaruuraadhaan. Abbaa keerra. Dhiigaa waliin akkanatti asirra deemaa ture. Akkuma harki hidhame sunitti gajje'eeti lafarraa fuudhee quba isaatiin akkanatti maree tanuma yaadannoo godhadhaa an du'e nuun je'een akka inni deeme. Rifeensa areeda isaa. Areenni isaa dheeraa ture handhuura bira ga'a. Saniifuu jaarraadha namni kun jedhaniiti wanna jechaa turanii. Areeda dheerinarraas jaarraa fakkaatu jechuudha. Amma gaasanii beeyitee maaltu jira seeti jaarraa fakkinaaf osoo hin ta'in namuma naannoo sanitti qabsoodhaa fi nama dammaqaa hundaanuu aantee jaarraa na jedhanii ni beeyte. Jaarraadha malee qabsoo bilisummaa Oromoo tana maqaa yaamuun fedhan isaan. Bakka jaarraa akka shiftaatitti fudhataniiti mootummaan Habashaa jaarraa naannoo keenyatti jirtu suni jaarraa siin jettu ati qabsaawaa taate. Sun nutti kannee qabsoo uummataa gara nama dhuunfaatti deebisuu gara nama dhuunfaatti deebisuu fedhan. Jaarraan wanni qabsaa'eef hawaasaa fi jaarraan wanni bosonatti galeef qananii dhiisee hawaasa kanaa fi uummata kanaa fi Oromoo fi. Ammoo maal godhan seetee qabsoo tana gara nam tokkotti deebisu yoo qabsoo Oromooti jarree nama Oromoo keessa jirti. Diraamaa tokko dalageetiin ture dalayneet turre gaafa 92 gaafa chaartaraa gaafa biyya mootummaa ce'umsaa sanii jaartiin ijoolleen isiidhaa taan jalaa gatanii taanis bosona kuttee mataan akka tokko tahee maraattee karaarra teessi itti dhufneeti ayyoo jaartiin tuni ijoolleen bosona turtee bosonarraa biyya seente hoggoo biyya dhuftu haadha teenya fakkaattii jedhanii itti goranii ilaalan ayyoo ati eessaa jennaan ani fadisii jette. Ayyoo ati fadis ganda kami jennaan ani Oromoo miti ani qottuudha jetti. Maaliif beeytee yeroo sunitti akkasuma jechaa turan Oromummaan yakka ture namni ani Oromoodha jiru hin jiru. Ani waan tokkoon yaadadha namni tokko maaliif ammallee tarii jiraachuun malaa maqaa isaan dha'u yoon guna nuccuu aadaa uffadhu mucaa ati ifii ol hin hidhatin ifirroo naan jaa beeyte. Ifii ol hin hidhatin? Ifirroo naan jaa ifirroon ta'in naan jaa asii ajjeesanii. Ani huccuu marxoo aadaa akkanumatti ni dhadhagaa. Bara amma waan garaagarummaa jirtu maal si fakkaate? Huccuu aadaa marxoo aadaa baadiyyaa yoo jiraatte ni hidhatta. Magaalaa yoo jiraatte yakka ture. Maaliif? Magaalaa hidhattee dhufu. Magaalatti hidhattee lakki magaalaa keessa namni jiru namni magaalaa hidhachuun yakka. Baadiyyaan uffata sanbalee hin qabdu uumaan jaaniini. Marxoo hidhattee yoo deemte uumaan jaaniini huccuu aadaa tana. Nuti ammoo magaalaa keessatti namni marxoo aadaa huccuu aadaa hidhatee deemnaan Oromummaa mattaltaa siin jedhan.
ati hedduu rakkoo ture yeroo suni waan kanaatiitu gaa yogguu kana laalte gara dhiroo maalii ani huni maaliif faamiliin tiyyaa nama biraatiin addan taane garaagarummaan jirtu maaliif hawaasni Oromoodhaa huni akkanatti gidiraan adda addaa irratti dhufti. Sitti dhagayamaan ijoollee iskoola argattee barachuudhaaf amma mucaan faamilii jaarraa tokko naannoo sun jaarraan warri isaanii rabbiitu fedhee achitti nu uume beetee nu miti kafilate. Naannoo sunitti mucaan amma faamilii jaarraati iskoola argatee biyya alaa deemuudhaaf faamiliidhaan nageetti jechuudha akka dhufetti guyyaa tokko bulee guyyaa lamataa qabanii ajjeesan achitti. Kan biyya alaa deemuuf barnootaaf. Kan biyya alaa deemuudhaaf barnoota mootummaan irraa gara mootummaatiin ayyama argatee deema. Waan hamaatiitu ture naannoo sun. Nama kana waan ajaa'ibaatiin sitti hima amma gaafa eegaaniin anuu deeme boodaan bara sabaatti immoo maalee gaafa jedhan amma Adam Alii tokko faa abbaa amma muummee tokko muummee Alii faa Bareentoo Callaa faa warra ija hidhanii namni osoo dhaabbatu waan haati tiyyanatti himtu gaafa sun waan ajaa'ibaati beekte maaliif haadha tiyyaa fi nama tokko akkana isii bira ta'a biyya baasaniiti hoottaa gabbaa ililchaa jedhanii nama duratti rashanan. Nama duratti gatan nama kana dhadhaabanii nama 20 bakka takkatti nama 20 bakka takkatti namoota kana keessaa nama muummee Alii jedhanii nama warra laangee rasaasa torbaan duyda kana keessa dhawanii hofuu dideeti dhiitanii lafa darban. Nama duratti daa'ima duratti dubartii duratti amma yogguu nama kana dhawanii ajjeesanii garaa if dadhabdee haadha ilmoodha. Yogguu isin jettu kai ol jedhaniin maaliif akkas jetta maaliif hin ililchine lakki ilkee takkaatiitu dhukkuba malee waan biraatii miti jedhanii achi fuudhanii deemaniin. Hagas takka namni Oromummaa liqimsee ilmoo isaa yogguu duratti ajjeesan usee deemaa ture. Kana gaa yogguu arkitee kana yogguu dhageessee karaan kiyyaanis kanumaatu si dhufa amma bara jaalattee laal namoonni garii dammaqinsa qabanirraa sammuun isaanii hawaasa kanaaf qabsoo haa goonuu jettee osuma taa'anii osuma rakkoon isaan irra hin gahin qaranii keessa osoo jiranuu uummanni kiyya kun maaliif akkana tahaa jedhanii fakkeenyaaf ammanni dhageenya warra akka jeneraal Taaddasaa Birruudha qoraan haadha qoraanii yogguu jedhanii yogguu isiin qoraan baaddattee deemtu qoraan irraa buusee maallaqa kennaafii jedhan kuni jechuun dammaqinsa sammuuti guyyaa keessaa si dhuftuu jalqabarraa si dhuftuu gaafa dammaqinsi si dhufe hawaasni kiyya kun maaliif gidiraa keessa maaliif rakkoo keessa dabre jettee gara dandeessuun gargaarta. Warreen akkasitti osoo jiruu qananii keessa jiraatanuu hawaasaaf dirmatan jiru. Hawaasa keenya kanaaf jedhanii lubbuu kennan jiru. Warreen kaan ammoo jiraachuu dadhabaniiti yogguu jiraachuu dadhabdee gara deemtu dhabde maaliifin akka rakkadha yogguu jette dirqiin qabsoo si oofti. Qabsoon bifa hedduun namni itti makama. Itti amanuu baattuu dirqiin gaafa oofsitee geessuu ni jirti. Gaafa dirqiin ooftee geessitee bakka sana sina hiite maaliif ati yoo addunyaa tanarra jiraachuu dadhabde yoo nagayaan bubbaatee nagayaan galuu baatte filmaanni kee jirure qabsootti dabalamuu malee. Bifa adda addaatiin namni qabsoo tanatti dabalamaa ture maaliif waan rakkoo adda addaa arkaa ture. Oromummaallee yoon beeyne nama taatee nama akka keetii uumaa rabbiin uume namni yogguu akka fedhetti hidhee akka fedhetti tumee akka fedhetti ajjeesu osoo laaltee arkitu anis boru karaan kiyya kanuma jettee ni yaaddagaa namaa fi beeyladaan wanni garaagarummaa qabduuf yaadaani. Ilmi namaa ni yaadaa waliif yaadaa ni tilmaammata. Beeyladaan nyaattee dhuydee raftii qalamtuu duutuu waanuma irra dhufu eeggachuu malee garamiin furmaata barbaadan jettu. Nama warri rabbiin nama godhee nama uumeef namni ni yaadaa rakkoon ni tilmaammata maaliin ta'uu qaba fuula dura ja'a amma maal keessaan jira ja'a. Yaaduunuu si oofaa jechuudha yogguu rakkoo takka arkite. Kanarraatu gara Jibuutiitti deemte. Kanarraahin ani gara Jibuutiidhaa deeme dhugumaa kanarraahin waan kana gizee arkitee jireenyi sitti hadhaawe karaan kiyya kanuma jettaa. Hogguu abbaan namaa taa'ee ijoollee isaa guddifatu yogguu abbaan kee hidhaa jiru waa hedduutu sitti dhagahama maal balleesse dhugaa ijoollummaa keessatti yaaduullee baattu akkasittillee fageessitee arkuu baattu ani abbaan kiyya maal balleesseeti hidhama maal balleesseeti reebama abbaan nama biraa maaliif taa'a ijoollee isaatii wajjiini moo kiyya kun beekaatuma wanni waa hedduutu sitti dhudhufu hogguu si dhudhuftee gaanii arkitaa roorroon jirtu daranumaati sitti baqaa deemti jechuudha. Sanirraa kan ka'e biyyaa hin bahee yogguun biyyaa bahus
mana caayaa jedhaniiti jira bakka itti namni keessummaan dhufte ijoolleenii fi maareen bulanii. Bakka qubannaa. Achiin bulaa ture achittiin dhagayaa ture caayaa Oromoo jedhaniiti wanni siyaasaa fi maareen achi deemaa turte kana gaagizee dhageeffatta haa nuti idoonuu wanni akkas ta'uuf wanni namni nis dhumuuf wanni namni nis kana ta'uuf Oromoo ta'uu keenyaa fi sitti dhufu. Bifuma kanaaniin gara waan danda'u gumaacha namni anis gara sirbaatiin gumaachuu eegale jechuudha. Mee Jibuutii gaafa deemtu Jibuutiin akkamittiin si simatte artistoota akkamii wajjin wal argite? Jibuutii gizeen deemu dhugaa gaafii gaarii na gaafatte artistummaa eegaan xiqqoo taa'een eegale. Akka dhayixetti artistootaa fi artistii bira dhaquun ni ulfaata. Jibuutiitti jaalalaatiitu jira namni Oromoodhaa kaachi jiru hangi jiru wal jaalata. Wal jaalataa walitti dhufanii anis fedhii sirba kanaa waan hin qabuuf warreen sirbu kanaafiin ergamaa ture. Shaafii Abubakar fa'aa jedhanii jira. Abdii Buuh jedhanii jira. Jara jajjabaa jira. Yusuf Hassan Badhaasoo tokko jira. Kiiboordii taphataa. Yeroo suni ati haga xiqqaa tokko maadii Jaappoonis achi ture. Rabbi Raamataa godhuu fi gaaddisaanis achi ture. Achi wal arkinee waliin turre. Namoota artistoota achi jijjiiru kana warreen karaa dabranii fi warrachi keessa jiru jira. Warreen dhufanii karaa darban warreen akka maadii Jaappoon warreen akka gaaddisaa karaa san kutan. Elemoo faanti qono dura bahan biyya sanii achi turan isaanis. Amma artistoonni Oromoon kun hedduun achuma ture Rabbi Raamataa godhuu fi warreen akka Nuuhoodhaa. Artistoonni jajjabaan kun naannoo san turanii. Ani gizeen dhaqoo warreen kun nu duratti bahanii turan ani isaan boodaan dhaqee. Ani amma Shaafii Abubakarii fi Yusuf Hassan Badhaasoo kana jira ammallee Yusuf Hassan Badhaasoo kun galee as jira Harar jira Fadis jira. Artii Oromoodhaa tana warra akka bakka guyyaa Kamisaatii fi Jimmata Sabtii guyyaa Kamisaa eessa teenyaa jedhanii wal mari'atan. Jimmataa fi Sabtii yeruma hunda bakka takka ta'an. Arra mana kanaa boru mana siin barbaada guyyaa kaan mana Abdii Buuh guyyaa kaan mana Shaafii akkasitti taa'u turan. Ani jara kana biraan dhaqee dhageeffachuu ture. Dhageeffadheetiin jaalala isaan qabanis arkee maal akka isaan sirboota achittiin dhagayaa ture jechuudha sirboota qabsoo. Amma lubbuun jira namni kuni nama jabaadha nama Abdii Buuh jedhanii. Abdii Buuh kuni nama Jibuutiiti inni nu. Laalaan inni osoo waraqaa biyyaa qabu osoo maal qabu qabsoo Oromoo tanaaf gumaachi inni gumaate waan laayyootti hin laalamne. Maaliif sirbootan yoo dhageessee jiraatte hin beeku gaati tarii ijoollee ta'a. Sagaleen bilisummaa Oromoodhaa sagalee raadiyoo ABO irraa deemaa ture. Nu biyya ni qabnaa biyya caaltu haadha jeena kumaa Oromiyaa quuftuu jedhee muuziqaan kilaasikaalli sun nu biyyoo ni qabnaa biyya caaltu haadha jeena kumaa Oromiyaa quuftuu jedhee jalqaba gaafa banamu raadiyoonni suni muuziqaa isaatiin baname. Sirboota akkasii sirbaa ture kana dhageeffattaa. Sirbi ammanii yaadadhaa gaafaan ani ijoollee yaada biraan qabu koflaa tapha malee jiru sirba isaati. Ijoollummaan dabartee osoo sirba sana achumaan sagaleen nu yaadachiisi yeedaloo isaati. Ammanii yaadadhaa gaafaan ani ijoollee yaada biraan qabu koflaa tapha malee ijoollummaan dabartee wayi osoo deebitee nin odeessaaf silaa waan yeroo na goote jeeti sirba. Sirboota ajaa'ibaa sirbaa ture. Sirba isaa sirbina nutu sirba isaatiin sirba barree jechuu fedheeti maaliif sirba Abdii Buuh sirboota Oromoodhaa akkuma 50 faajii amma namni afaan Oromoodhaa harkisee akka afaan kun guddatan godhee bakka tanaan ga'e warri sirbu 50 faadha. Warri barreessu warra akka Abdii Qopheetii Rabbi Raamataa godhuu fi warreen kun warra qooda guddaa qabani. Artiin hawaasa Oromoo kana keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jijjiirama kanarratti osoo bakka nuummaltullee arkachuu baanne hawaasa keenyaaf waan gaarii daleeyne jennee fudhanna ani amma gammachuu guddaan natti dhaga'ama maaliif duraanis naggadaa fi miti duraanis waa arkachuu fi miti duraanis sooramuu fi miti hawaasa kanaa fi lubbuuf kennanii deeman amma warri akka 50 shubbisaatis asuma keessa jiranii Abdii Buuh kuni nama isa gargaaruu hin qabu qabsoo Oromoo tanarratti ammoo warra nuuhuu warra artii isa booda dhufte akka nuti gara artiidhaatitti deemnu nu godhe keessaa nama tokko
galata qaba jeetiin fudhadha silaa galanni isaa gaa'uma humaa nuti walii godhuu yoo hin dandeenye illee galanni isaa silaa Oromoo biratti galata hawaasni beekumtiyyuu hawaasni beekumnaan guddaa qaba ture. Warreen akkasiitiitu ture jechuudha. Warreen yeroo sunitti lubbuu isaaniif kennanii hawaasa kanaaf waan gaarii dalagaa turan. Gaasanuma faana dhufne nutis artiin karuma saniin nu fudhatee dhufne. Jibuutii mateessee hojjettee sirba jalqaba. Jibuutuma taa'eetiin hojjedhee. Sirbi kee jalqabaa manni abbaa gadaadha moo kan biraatu? Lakki manni abbaa gadaa dheengadda eegaa gaafa chaartaraati. Chaartaraati. Manni abbaa gadaa gaafa chaartaraati. Mana abbaa gadaa kanaa namni barreessee naa kenne Jaafar Aliiti. Ani ammoo ittiin sirbee gaa manni abbaa gadaa sun ijaaramee Adaamatti sanuma raayine jechuudha beekte. Yadaloo fi muuziqaan adda dalagee walaloo Jaafar Aliin naa barreesse gaafas. Gaafiin hedduun dhudhufaa turtee dhiiroo manni abbaa gadaa kanaa sirba. Alii Birraa wajjin wal mormuu fi kan jedhus jira ture. Rabbi Rahmataa godhuu fi doktora kabajaa artisti Alii Birraadhaaf deebii kennite moo maalii gaafiin akkas jettu hawaasa keessa hunda jirti. Gaaf tokko waliin hojjannee turre anaa fi Alii Birraan yeroo hedduu waliin waltajjii hedduu irratti waliin dabarsinee maal naan jee seete diree dhawaadhaatitti ati osoo baalan baasiin qoree baastee naan jee maaliifii jennaan ani karaa mana abbaa gadaa yoon gaafadhe badiin qabaa naan jee warra magaalaatiif inni qoosumaaf jee sirbichi ammoo yeroo sanitti sirbi hundinuu yeroo irratti dhufe malee deebii sirba Alii Birraa qofa osoo hin ta'in wanni Oromoon sirbitu wanni Oromoon sirbituuf laal hawaasni nuti qabnu tokko Oromummaan nuti qabnu takka gabrummaan bifa takkaan nurra jirti ergaan nuti dabarsinu nama haa taatu malee uuma takka ibsiti. Uuma takka ibsa. Uuma takka ibsiti. Kanaafuu yeroo sunitti Alii Birraanis karaan manni abbaa gadaa eessa jechuun jechuu hin danda'u namni abbuma gadaa kanaa maqaa dha'uu hin danda'u. Hin beeku jechuuf jaa hin beeku osoo beekuuti hin beeku jechuuf jaa. Anilleen sanumaan silaa waan wallaalu ilmi mana abbaa waatu jira maali wanni nama dhibaatii jee. Sirbii walii deebisaa haa fakkaatu malee yeroo isaatitti Alii Birraan waan sun jechuun yeroo hamtuudha jechuudha. Yeroo dukkanaati Alii Birraan waan sun jee. Ani ammoo barti qashollee taatu waa dhufanii bara Oromummaan fooleen Oromoodhaa xiqqoo dhufte haa xiqqaattu. Yeroo sun keessatti sirbi suni siranu qaba waan jiru irratti Jaafar Ali itti yaadee sirbuma san jabeessuudhaaf malee deebii Alii Birraadhaa kan nuumiti. Alii Birraadhaa jechuun beeku ani fuula durallee namni akka isaa gaa hojii rabbi keessan seenuu malee fuula durallee namni akka isaanii dhufa jeeni yaadu maaliif. Mee lamaanuu asumaanii osoo irra hin darbin jechuudha waa'ee Alii Birraas Dooktar Alii Birraas nu ibsita. Sirba lamaanuu yeedaloodhaan ayyaadanname. Kan Alii Birraarraa jalqabnee kan keessa. Kan Alii Birraadhaa karaa manni abbaa gadaa eessaa dhaqeen galmasaa jajjabeessaa taa'een seenaasaa babarreessa osoollee uleen caphee kan abbaa gadaan caboo beekaa irra honne malee Alii Birraatu dur maal jaseeti. Garaan fayyaa nun qabu jee sirbaa ture. Beekaa irra honne malee seenaan hiyyeessan qabu beekaa irra honne malee garaan fayyaa nun qabu jee. Yeroo sunitti kana jechuun hamaa beeka. Gaawwaan magaalaa guddittii tanatti ol baqatee as keessa jiruufi malee naannoo keenya osoo jiraate har'a qabriin isaatu bakka beekamu ture. Bagaa rabbiin isaas baase biyya suniin jaa rabbi jannataa kennuufi. Oromoodhaaf wanni inni hin gumaachin hin jiru wanni inni ittiin himin hin jiru. Qabsoon tuni namuu roga jiruun akkuma reefu siin jiru sani roga jiruun qabsoo godha. Rogni artiidhaa silaa hin beekne fuula dura ta'uu ni mala. Rogni artiidhaa silaa seenaa keessatti qabsoo keessatti tokkoffaadha yoon jettiin xiqqaatu maaliif namni kun qawwee qofa dha'uunii miti bilisummaan kan dhuftu olola qofaanii miti wanni artiidha artiin olola if keessaa qabdi qawwee caaltu if keessaa qabdi nama kana mana manatti dhayitee haasti sammuu namaa dhodhoyiteeti bilisummaa dhaayamti. Sanigaa warra akka Yoonis Abdullaahitiitu jira warra bilisummaan gaariidha yaa obboleeyyan kaa irriibaa jiru dachii teenya masnoo teenya ka irra taawaa dawwii teenya jee sirbaa ture. Ka bilisummaan aannanii nama beekuu dhugaa ka bilisummaan beene ifirraa taa'ee muga jee sirbaa ture. Warreen kun Oromoodhaaf hedduu gumaachanii jeetiin yaada Oromoon silaa qooda isaanii beekee gaarii na fakkaata. Maaliif amma jenereeshinni ammaan tana jiru kun qabsoo waan isaan keessa dabran hin beeku. Ibidda nuti miti isaantu nurra hamaa keessa dabre beeku. Ibidda keessa isaan dabranii itti nuti keessa dabarsa nuus isaan itti aannee keessa dabarre suni jenereeshinni ammaan tanaa hin beeku. Laaftuma tana siyaa sooshaal miidiyaan kun walittis nama fide
amma yeroo haala ammaan tanaaf haa gulaalte yeroo beekaan wallaalaa ta'e wallaalaan beekaa ta'u keessa jirra. Saniifuu ga'ati humaa miti nuti ammoo garuu gammachuun nutti dhaga'amtu osoo addunyaa tanarraa illee deemne ani waan hin anjuu warreen akka Jaarraa Abbaa Gadaa warreen akka Elemoo Qilxuu warreen akka Mul'is Gadaa warreen akka Jeneraal Waaqoo Guutuu warreen akka Hussein Bunee warreen jajjabaan warreen akka Aliyyii Cirrii warreen qabsoo tanaaf lubbuu isaanii kennanii bifuma fedheenu wareegaman sun arra bakka Oromoon jirtu tana osoo ka'anii harkanii hin fedha ture garuu hin danda'amne. Hin danda'amu. Mee sirba keessa nu yaadachiisa chuma kana libiraan nu yaadachiiste. Sirbi kiyya manni abbaa gadaa meeqa meeqaraanii ja'aniin gaafatan ni beeka garaanii seenaan abbaa gadaa dho'isan baduu dide heera isaatiin buluun numa nafne booddee galmini mul'ata odaan ni dhaabbata hayni afaan qabnaan funyaaniin dubbata akkas jennagaa. Mee viidiyoo kee sana gaafa namni amma laalu garaagarummaan Mahadii ammaa fi Mahadii yeroo sana furdinuma xiqqootu irratti dabalame malee isuma kana. Isuma miti ergu. Kanaaf akkuma sila kaaste waan barbaaddu dubbattee isa kaan dhiisuu irraatu. Bakkatti hafuura baafattu qabaachuun gaariidha. Maaliif ani baqumarraan turee jechuu dandeessa eegaan gaafas bahe. Biyya sanirraa eegaan gaafas bahe ittiin deebi'e jechuu hin danda'u. Dhaqee haa bahu malee yeroo tokko tokko dhaqee haa bahu malee akkanumatti dhokadhee faamilii ilaalee ji'a tokko osoo hin teenye guyyaa 10-15 taa'ee deemaatiin ture. Jabuutii irraa dhufaatumaan ture bara suma eegumaan Jabuutii dhaqee Jabuutii irraa sirbee tuma maal jee sirba jaalalaatii fi maal sirbi gaafa sun ati achi sirbitu namni biyyatti dhufee dhageeffatu hin jiru beekte. Maaliif yeroonis addasiitu biitinis addasiituudha. Teknooloojiin akka ammaa kana jirtu waan ati asitti dubbatte addunyaan guutuun dhageessu hin jiru beekte. Xalayaan warraa barreessitu baatii 3-4 boodaan karaa deemaa dhufti. Amata fatta dhuftuu jira yoo ati warra keetiif nagaya barreessite. Kanaafuu dhufaatiin deemaa ture Usmaan Andoo dhufuutu gaafa beeraawii illee na ariite qaba. Qabanillee gaafa beeraawii ittidirinnaa sanii. Gaafa beeraawii sun keessatti illee taraa takka Jabuutii irraa eegaan ol deebi'e booda taraa takka laalaniitii nama gallakkisanii umriidhaaf na gadhiisan ture. Taraa lamada ammaas isaanii nama barbaadu badeetiin deemeetumaan dhufaa ture. Taa'ee jechuun danda'u biyya tana keessa. Ani hunoo eegaaniin dhufee amma jijjiirama kanatti gaafa chaartaraa sunis gaafa mootummaan cimsaa biyya. Gaafa chaartaraas cimsumaaf dhuftan miti? Cimsaaf hin dhufee. Gaafa chaartaraa Suudii irraa hin galee akkumaan galee gaa dhiisi ammaas fooleen takka dhufte Oromummaan xiqqoo mul'atte jennee dhufnetti wanni suni yeruma takkatti hoshoofte. Amma gaa biyya fiiti biyya tana biyya teeti biyya haadhaa fi biyya namni irraa fagaachuu hin danda'u. Irraanfatuus hin danda'u. Dhuftee yogguu dhuftee akkatti jiraattettuu nama jiraattaa mammalachaa mana jechaa gamas jechaa jiraachaa turre. Warreen nu gargaaranii hedduu ture. Ani miidiyaa irratti nama tokko nama akka malee gaafa nuti anaa fi Adam Haaroon faamilii guurannee biyyaa baanu. Nu gargaareen barbaadaa ture. Bakkatti intarviyuu nu godhanne hundatti shaalaqaa ammanuu jedhanii namni sun itti gaafatamaa nageenyaatii fi gumruu kalaafii ture Moyyaaletti. Gaafa nuti asii baqannee deemnu mana isaa keessatti guyyaa 15 nu dho'iseeti. Daangaa dabarsee nu geggeessee ture. Shaalaqaadha ofiisaati garuu. Shaalaqaadha mootummaa keessa hojjeta ture. Namni kun inni dhabame eega san booda achirraa. Amma wanni gaafa san ta'e seenaa san keessan seennu waan babbadaa takka ture. Maaliif beektaa namni kun hawaasa tokko keessatti qabsoo takka keessatti gaaga'amninis ni jira. Duutinis ni jirti. Osoo wareegamni beeytee wareegama kana yogguu qabsoo bilisummaa Oromootiif ati wareegamtu osoo hin beekne daguudhaanis gaaga'amni ni dhufaa beeka. Wanni takka takka immoo beekaatuma bira dabarteeti waan san hunda baadhattee bira dabartu malee akkamitti wanni akkanaa ta'e yoo jettee waan santuu diigamu. Maal jedhanii Oromoon akka aaraniin mukan darbanii jedhan waan shidatan dhabanii. Yeroo sunitti wanni takka takka ta'ee ni turte. Nutis namoota tokko tokko kaasii mootummaa keessa jiru kan wajjin wal qunnamnuun warra qabsoo bilisummaa Oromoo goona jirutti gabaasatti himne rakkoo akkanaatiitu biyya keessa jira. Warreen nama keenya gargaaranillee warri akkanaa jira warri jenneen xiqqoo gaagaamaatu turre gaggeessitti. Haalli sun nu rakkeetuma usne. Waan ajaa'iba sitti amma shaalaqaa ammanuu suni amata meeqaan barbaadaa turan. Eega gaafa biyya baan irraa haga ammaa.
waan ajaa'iba sitti ta'u dheengadda wal agarreessitti. Isa moo isaa miti jeetiin rifadhee boo'ee osoo dide. Sagantaa takka irratti asii wanna maali koyyefacee kanatti sagantaa eebaa takka irratti na afeeranii achi dhaqe. Shittootu na afeere mucaa isiitiitu digirii lamaan eebbifame mucaa mata 24 sagantaa sun irra ogguun dhaqu inni achi jira. Namni kun hundinuu namni kun barnama nu barsiisee akkasii jaan namni kun ishaara qaammanuu fakkaata jee ogguun itti siqee dubbisu ati maatii numa jirtaa naan jaanni himmaan inni qabee bakka andu'een see beete gaafa suni gaagaamni tokko dhufee achirraa na fuudhanii bakka biraa na geessanii ati rakkoo keessa dabre akkasii waliin haasofne maaliif namni kun tola gaarii yoo ati oolte yoo waan gaarii ati dalaydee addunyaa tanarratti rabbiin addunyuma tanarra sii deebise tagarii. Tagarii ammoo akhiraadha sii teessi. Ilmi namaa kun waan gaarii dalaguun saniif gaariidha. Namni sun hedduun gargaaree galata qaba. Ammallee hawaasni Oromolleen akkanaa galatoonfatuuf fedha isa sun silaa. Namoonni mootummaa keessa turaniif isin warri alarra teessanii qabsaa turtanis wal gargaarsa guddaatu ture jechuudha. Wal gargaarsa guddaatu ture namni hin beeku malee bari jijjiiramninis bara asumaan dhufe. Wanni akkasii duraanis jalqabaa sunuma turte. Sihii mereefuun tana gaagaama hedduutiitu qabsoota akka keessa jira. Namni kun kan itti amanee laal akkumaan jalqaba siin jeesuun namni tokko hawaasa kiyyaafiin waan gaarii fida hawaasa kiyyaafiin bilisummaa fida jeeti jiruu gaarii qabu dhiisee bosonatti gala. Namni tokko immoo roorroon itti jabaatteeti gara deemu dhabee ani roorroo tana keessa taa'urra yoon if bilisoomsee hojii ifuma bilisoomsuudhaaf deema. Dhuguma namni if bilisoomsu malee nama bilisoomsu. Dura ifi bilisoomuu qabda. Wanneen sun qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hedduminaan wanni namoota idee warreen hawaasa kanaaf dhimmamanii hawaasa kana bilisoomsina jedhan muraasa. Warreen irra guddaa roorroon bakka deemtutti mudditeetumachi deeman. Akkasuma mootummaa keessaas jijjiirama kanaas warri fide gaafa saniis warri jiru mootummaa tanatti yogguu idaaman tokko karaan ani ilaalu kuni maal jette Oromoon ani suulee takka laaleetiin fardi kiyyaa suulee takka laalee fardarraa dhaqee jedhan jaarsi. Karaan ati ilaaltu siif sirruma. Kan hin laalu sunaaf sirri. Tarii kamtu sirriidha waaqatu beeka. Namuu karaa isaatii akka si harkisu fedha. Mootummaa tana keessattis warreen gaafa dura jalqaba Ihaadig biyya tana seenu mootummaa tanatti ida'amanii waliin hojjechaa turan keessa sabboononni hedduutu jira. Warreen bar hogguu waan tokko laalanii dhiibbaan irra dhufte dhiisanii keessaa deemanii bosonatti deebi'anii sunuma turan. Maaliif namuu karaan kuni wayyaadha je'eeti. Ammaas dhugumaa'ee karaan suni Oromoodhaaf bu'aa guddaa buuse jeetiin fudhadha. Maaliif rakkinillee hin jiraatu, miidhaallee hin jiraatu. Amma namni beektaa waan tokko wanni ilaalu namni kuni maaliif du'aa namni duun hin jiru bar qabsoo keessatti qabsoon sirra deemaati si caccabsaa si daakaa bakka barbaaddu san dhayti malee dhiiga gannayxeeti lubbuu wareeydee bakka san dhayta malee manatti wanni si dhufaan jirtu. Karuma san irra deemaa turanii namoota hedduu dhabneesi warra faayidaa biyyaa qabu hedduu dhabnee ammoo garuu as ga'uun waan guddaa dharee bu'aan isaanii wanni isaan hojjetan hojiin isaanii lafatti nafne jechuudha. Kasaaraan qabnuu zeetiin fudhadha. Egaan ati Jibuutii turte Jibuutii irraa immoo yeroo mootummaa jijjiiramaa Saawudii irraan dhufe naan jette amma Jibuutii irraa yoom Saawudiitti deemte kallattumaan deemte moo akkam? Jibuutii irraa akkuma namni biraa deemuttiin dooniidhaan deeme. Jibuutii irraa dooniidhaan deemanii yaa akkuma amma baqataan ammaan tana biyya kanumatti deemee Suudii ture Suudii haga tokko tureetiin achirraa anaa haga tokko achi jiru jijjiiramni biyya dhufe sirba nuuhootiin dhageeffadhee isin waamte harmeen sirba jiru Oromoon bilisoomte alaabaan boolee dhaabbattii nuun jennaan lafumaa kaaniree namni waan takka fudhateen jiru namoota hedduudhaan waliin galle akka galle sunis hin taane gaati rakkoon takka dhufte ammaa sogguu bakka takkaa dhuftee bakka takka dhayitu akkatti bahan beekan malee akkatti deebi'an hin beekan jedhanii deebine ati sanuma keessa galeetiin san keessa akka tokko turre mammalachaa gamana jechaa turre. Sambooda haallee ammaachaa dhufnaan ammaas biyyaa waqanaree dirqama. Eessa deemte jirraam? Keeniyaan deeme. Keeniyaa ammam turte? Keeniyaa ganna 8 ture. Ganna 8 booda gara Awurooppaatiin deeme. Gaafa Keeniyaa deemnu san imma gaafni amma nuu kana wajjin wal barreessin jiruchitti wal argine. Duraanis dira dhawaadhaatitti wal beeyna. Warreen sabboonota akkasii hedduu jiraa jechuu fedheetu harreefu haasee. Sambooda gaa Adam Haarunii waliin kaanee deemne. Waa hedduutu ta'e amma wanni sun hundi dabree hijaa himachuu akkana nu godhanii akkas nu godhanii jechuun waan dabree haasawuun faayidaan qabu.
bakkarraa ka'an beekuun namni bakkarraa ka'e hin beekne bakka jirus hin beeku bakka itti deemus hin beeku jan. Bakkarraa kaane san yaadachuumaafi malee hijaa yookiin seenaa yookiin taan akkana ta'uu himachuudhaafi miti waa hedduu keessa dabarreenaaf Adamaaroon. Adamaaroon naa jecha lubbuu isaa kennee anis waan hin ta'eef waan walii taanee jira jechuu fedheeti maaliif amma biyya tanatti waliin turre Adamaaroonis waliin sagan sosso'aa turre wal beeynaa waan taane keessa wal beeyna waan hojjechaa turrees nutu wal beeka. Namni kun gubbaarra tarii beekuu dhabuun mala ani kanaan hojjedha jettee namatti isaasoo dirqamaa miti yeroonis yeroo baddu turte hogguu asii baanu ijji Adamaaroon hin laalanii fi ijji anaan laalan ammaa sadda taate Adamis waan na beekuuf ijji isin nama kanaan laaltan tun sirrii miti jechaa ture. Rakkoon bakka tana dhufte waliin achi nu baasanii narratti waa hedduu ta'e maaliif amata tokkoo fi baatii jaha hadaamiitti dhaaban warri keenya beeyta hadaamii nama dhaaban jaha hadaamii sit dhaaban jechuun qoqqobaa sirra kaayan jechuu akka namni sin dubbisne akka namni sittiin dhufne san hunda waliin baadhannee waliin dabarsine gaa'ee roorroo hedduu keessa dabarree wanni dabarre suni bakka tilmaammanneef irraa nun deebise maaliif namni waan hedduu jechuu danda'a. Ammaas nama hojjetu namni arrabsa malee naman hojjanne namni ni beeku bakka jiru. Kanaafuu waa hojjetteetuma bifuma fedhe keessa dabruutu wayyaa dabarsine waan adda addaatis dalaynee sirbaa ulfoodhaa dalaynee gaafa achi waliin jirru tokkummaa agoobara jennee Oromoon tun wal taatee xiqqoo gammannee turre wanni hundinuu tokkummaa irratti waan hundaa irratti nu hundinuu bakka waan dabarsan seenaa dhiifnee tafuuldura irratti haa mari'annu jennee waa dalaynee ati gaasunis ta'uu diddee daddarbamaatuma akkuma fedheenuu garuma fedheenuu bakka tana geessi. Albeemii kee lammaffaa eessatti hojjeta? Qabso ani albamii lammaffaadhaati sadaffaas jabuutumattiin hojjedhe. Sirboota hedduun jabuutitti hojjedhe. Toora amma albamaa 12 moo akkasiitiin hojjedhe. Kan dhiyooti wajjin? Kan wajjin 14. 14 hojjedhe. San dura 13 hojjedhe. Alattis hojjechaatumaan ture, biyyattis hojjechaatumaan ture, ati kaa hedduun hojjedhe. Biyya tana keessatti DVD suuraa qabu guutuu ifi osoo hin jenne namni dura hojjete ana. Guutuu isaa sirba kurnan. Albeema guutuu jechuudha. Albeema guutuu. Gaafa uumaa hin jirre jechuudha. Gaafa san Keeniyaan ture. Bara 2005 akkasiin si'a bara 2005 jaha keessaan hojjedhe. Akkasiin si'a akkasii 2005 jaha. Maadiga gama artiitiin gama qabsoo Oromootiin hawaasa Oromoo gara tokkummaatti waamuun akkuma artistoota hedduu atis fuulduratti warra waamamu keessaati. Mee waa'ee maatii keetti dhufu? Bara kam fuutee ijoollee meeqa qabdaa? Artistiis qabda mucaan kee tokko sirba qabdi. Intalli xiyyaas ni sirbiti mucaan kee tokko ni sirbaa. Kubbaas kan taphatu jira. Ispoortiis ni dalaganii ijoollee ani gaafuma biyyatti deebine saniin bara 92 fuudhe akka faranjiitti 92 fuudhe san booda haalli tokko gaafa sun qabsuma bilisummaa Oromoo tanatti ida'amneeti Finfinnee tana waajjira keessaas turre asiis nu ari'anii gad deebine deddeemaa turre ani gaafa sanis efloon ture Mokoninoch kibab keessa turre Mokoninoch kibab kana keessatti osuma jirruutu wanni seenaan sun dheertuudha achi dhufanii nu marsanii achi nu ari'anii san boodaan haga tokko biyya tana keessa teenye rabbi rahmataa godhuu fi Abdusalaam tos ture Abdusalaam Hamid Muudee in haga tokko nu gargaare san boodaan asii Hararii gad deebine achitti osuma akkanumatti mammallee jiraachaa jirruutu wanni keessin dhiisu waan gaa artii tana keessa osuma deddeemnee ni sirbine jennuutu nu qabanii huursoon nu hidhanii huursotti agarra bara sanas hidhamte jechuudha huursottiin ni hidhame huursottiin nama hedduu waliin hidhamne ana Ali Muhammad Diimaati hedduu ati waliin hidhamne Adam Haarunfaan shakatam jiran gaafa san shakatame jechuun kuni warra gartee itti murtaa'e warra yoo fedhanis gabbaasanii ajjeesan nu keessaa guuranii warra achi geessanii mooraa sadiitu jira mooraa warra baratee mooraa warra baratanii mooraa shakatam warratti hoogganoota geessan ate amma achi gaaga tokko turre lal maaltu jira sete seenaan sun dheertuu dhagaa yoo naasee jette malee gubbumarraan sii deema seenaa suni nuti
nuu sirbuudha jiru dhufanii nu guuran. Akkaanis haa ta'u akka malees haa ta'u numta artistoota waan biyya san keessaa waliin sirbinu waan wal jaarre hunda qaqqabaniiti galgala nama 13 moo akkasii mana nan dhufanan halkan sa'a 9 hulaa dadhabanii bani naan jaani maali dhiiroo jeetiin banuu dide waan ajaa'iba sitti ta'u yeroo sun waan hamaa tokkootiitu ture natti namni alaa meeshaa takka ergee meeshaan sun mana turte. Meeshaan tuni waan akka alaabaati. Amma dhufanii halkan ulaan attuma manni garanaan ulaan qabu. Tokkittiin uma fuulduraan ba'a. Egaa asuma qofa asiin ulaa dha'u jiranii halkanii taagaayinan kefatan jaanii waan san fuudheetiin kaartoona baqaysee sagaraa keessa guure. Mana shintibeetiitti naqee irraa banee ni dhufanii mana ni lallaalanii maal jaanii fuudhanii huursu kottoonii nageessan kottoonii jira bakkatti hidhamu kottoonii aga tokkoon ni hidhamne san booda huursole. Waan san dura maaltu ture seete misraaq oromiyaa jaaniiti harar kana keessatti akka ajaa'ibaatitti jimaa erguu turanii lagaraa mistu jira maaltu jira. Sochiinii fi wanni hundi wal keessa daldallinis maareenis huphee namni gosa biraati. Amma achirratti nama tokko nama hoogganaa mootummaadhaa gaafa san mootummaan kuni abalu hoogganaa akkasiiti kuni maaliin beeynu beeytee fi jijjiiramni yeroo son dhufeeme. Nama tokko asii erganii namni suni walgahii san geggeessaa ture walgahii sanirra sirbaa turre namni kun nayaameeti nu achirraa sirbu nuti isa arrabsaa turre. Nuti goobanaan numbitu akkas akkasii jenneeti beeytee gaafa suni sabboontota isa arrabsaa turre. Amma namni kun nuyaameeti mana habtaamuu jedhaniiti kantiibaa duraa ture kan dirree dhawaa habtaamuu kun. Kantiibaa duraa kan dirree dhawaadha habtaamuu asaffaasan ture mucaa Oromooti mucaa jabaadha. Mucaan kun mana isaatitti namni kun nuyaameeti maal nun jeeseeti. Artii jechuun hawaasa daawwitii jireenya hawaasaatii nun jee. Kan hawaasni keessa ilaalu. Amma isin nama feetan deeggaruu dandeessan. Ani maaliif jaarmaa kana deeggartan maaliif dhaaba san deeggartan isin hin jiru. Abaa'oo deeggaruu dandeessan, ifloo deeggaruu dandeessan, opiidiyoo deeggaruu dandeessan. Ammoo aartiin namni aartistiin dhugaadhaa kan dhaabaa ta'uu hin qabu nuun jedhu. Maaliif dhaabni siyaasaa har'a ni jira boru hin jiru. Aartiin ammoo daawwitii jireenya hawaasaati kan hawaasni keessa ilaalu osoo aartii hawaasaa taatanii garee ta'uu baattanii jee nu gorsi. Okkee jennee fudhannee gorsa isaa san fudhanneeti nuti nu keessa waanuma jiranii itti fufne hogguu itti fufnu idduma tana hidhamne nuti suursa nu geessanii namni kun hoogganaa baha Itoophiyaa guddaa ta'ee asitti qaqqayyarame. Ijoollee namni dura eebisuudhaaf dhufe achitti huursotti isa. Hawwisoo dhihoo as jirtu tanii asitti sirbaa turte suni yaamaa jennu yaamere. Eessa jiran hundi ida jiranii janiin maaliif hogguu eebii takko jiru baandiin takka jiraachuu qabdii miire. Eessa jiran janiin jarri ida jira. Eessa hidhaa jiran achi jiran maaliif hidhan beenu nuti wali guuranii hidhanii. Okay achi hogguu dhufu ijoollee takkaa jira ijoollee nam fide takka Finfinnee irraa gaafaan asii gabba qadhu ijoollee lama ijoollee Finfinnee tanaan fuudhee deeme Geetaachoo fi Salamoon jedhanii ijoolleen tuni muuziqaa taphachuu turte. Ijoolleen dhokatteetuma achi na bira turte. Hogguun anis hidhamu gara deemtu dhabdeeti baandii Harar jirtu tan opiidiyoo seente. Isaan achi sirbaa jiranii hogguuchi dhufan maadii tokko as jira arkuu feenaa jedhan isa santu biyya tana dhufide. Amma eeguu ganna baasoo fedhan na didanii ati garuu alaa kullaal akkasitti wanni ta'e namni suni achi keessatti dhufee ani isa dubbise dubbisuun fedha jeenin isin yaamee na dubbise maaliif si hidhanii naan jee aboonu qofaa ijoolleen hundinuu as keessa jirti jennaan maaliif nama hoogganaa huursoo sun yaamee jara kana maaliif hiitanii jee gaafate. Jarri kun isaanii akkanatti harka duubatti hidhaan hidhee yaadii qaqqaluu diraamaa isaanii argine. Okay waan sunnatti ergaa jee san booda silkii dawwalee jara san galakkisaa jee saboo san ittiin bayaanii gaafa sanii jechuun ijoollee eebbifamte san dura torbaan tokkoon bahee san booda ijoolleen baate. Galata qaba jechuu fedheeti namni jeneraal Baacaa Dabaleeti isaatiitu san godhee galata qaba ni jiranii jechuu akkuma fedhanillee yoo ta'e garuma fedheenu sabboononni warni uummata Oromoo kanaaf sirriitti waa quuqamni itti jiru numa jiranii jechuu fedheeti. Ambaasaddara Keeniyaa ammaa jechuudha. Ambaasaddara Keeniyaati. Yeroo sanarraayyuu quba wal qabda. Yeroo mootummaa jijjiiramaa keessa hawwisoowwan iddoo garaagaraa turan walitti dhufanii turan gara Finfinneetti baharras kan jiran hawwisoowwan garaagaraa hundeeffamanii turan hawwisoo baandii bilisummaa baandii akkasumas baandiin gadaa caffee gadaa kan kun hundeeffamee ture. Ijoolleen bahaa ijoolleen lixaa ijoolleen kaabaaf kibbaa kun Oromoon gaafa iddoo tokkotti dhuftan miira akkamitti ture baandii gadaa fa'aa kana waliin walitti dhufeenya qabda turte. Jaalaltii akka gaafa san jirtu hin jirtummoo.
namni wal jaalata namni oromummaan tunni urgoyitii bargaafas namni ilaalama maal si fakkaate ani amma sirba tokkoon dalagu jira sirbin inni dalagu jiru kuni waa'ee ijoollee diree dhawaa laalchiseeti ijoollee diree dhawaa wayii jaalala isaanii sochii afran qalloo harargee lamaanii oromummaa malee gosan gaafatanii namuu gosa qabaa gosaan hin boonanii jee wanni ammaan tana nama kana jeeqaa jiru kun ammumaan tana dhufe malee dur namni gosa si gaafatu hin jiru ati oromoo taanaan afaanuma kanaa dubbachuun nuuf yeroo sun keessatti afaanuma oromootu dubbachuun osoo ati oromoo hin taane namni oromoo si jaalata maaliif nama afaan fi dubbatu bare ammaas biyya faranjii tana keessa gureen waan ajaa'ibaa sitti himu nama gurraacha hogguu arkine bar biyya keessa gisee deemu yoo inni fedhu Suudaan haa ta'u fedhu Keeniyaa haa ta'u fedhu Yugaandaa haa ta'u fedhu Jaappaan waama fedhe haa ta'u namni kun nama gurraacha taanaan eega sibira kote booda illee dhaabbattee garagaltee ilaalta maaliif dhiigaanii tokko ree wal fakkaanna sigale sitti waatu si keessaa si miti bar waan si keessaa waan san harkisuutu jira maalayyaa nama afaan oromoo dubbatu yeroo sanitti yeroo akkasitti oromoon jibbamtee yeroo akkasitti oromoon dhiibbaan irra geessee oromoon dhumte sanitti nama afaan oromoo dubbatu namni kun ati eeysaa jennee waliin gaafannu ture dhuguma jaalalaatiitu jira jaalala sani maaliin siin jee beektaa gisee takka takka addunyaan tun mooraa tokko jiraachuun nuti nu miidhaa jirti na fakkaata ammoo addunyaadhaaf furmaata nuti maaliif furmaata namni kun barcuma kabajaa abbaa if jalaan deemaa jette oromoon yoo kabajaa fi eeganii namni illee si kabaja maaliif nuti amma walirratti babboon waan adda addaa waliin jechuun namni kun hundinuu beekaa ta'e amma si ajaa'iba waan tokko tokko arkite waan kanarraa osoo silaa dhalli ammaan tana lafaa ka'u kun if qusatee achi garagalee kaleessaa hawaasni keenya abbootiin teenya maalirra turan jedhee ilaalee waan kana shaffisaan bakka isiin barbaadduun ga'e gaarii na fakkaata malee waa hedduutu tattahaa jira jaalaltee akka gaafa san jirtu ammaan tana jirtu. Gammachuu yeroo baay'ee Ustaaz Raayyaan Fayyeroonni dubbatuun argaa artistoonni garaagaraa yeroo interview goonu yeroo isaan dubbataniin argaa baay'ee miira gaariitu ture Oromoo iddoo biraa gaafa argan godina biraarraa dhufu baay'ee wal jaallatanii har'uma wal arganii har'a waliin nyaatanii dhuguu gammachuu guddaa Finfinnee keessa ture jechuudha gaheetan. Nuti maanu biratti gaa ani akka harargee jalqabaas kaafnee turre harargeen nama ifitti makti. Ifitti makti yogguun siin jiru bara amma fakkeenyaaf naannoo harargeedhaa amaarri naannoo harargee jiru wallaahi billaahi tallaahi jee akka kata takka jii shiita uffatee deemaa amaarri nu keessa jiru nu fakkaata nu ta'a malee jaalala beektaa kuni gara bal'ina gara bal'inni kuni gara biraatiin illee yoo nu miidhe gara tokkoon ammoo maaliif hawaasa kana waa hedduu barsiifne jeetiin yaada jaalala Oromoon wal jaalattu Oromoon gaafa waliin dhufte gaafa jalqaba keenya ree waliin dhuficha keenya bara yeroon sun jalqaba keenya waliin dhuficha waan taaneef akkuma reefu siin jee nama afaanuu dubbatu osoo ati saba biraa taatee afaanuma kanaa dubbatte jaalaltii akka yeroo sun hin jirtu maaliif namni kun bara hin beekne ani addunyaan tun akkanatti xaxamtuu mitiin siyaa wallee ni gaafa sanii namni akka malee wal jaalata amma bara namni nagayaa waliin jeetu waliin dhufuu nu jabduudha. Mee yeroo mootummaa ce'umsaa sana xiqqooma ture artistii Eebbisaa Addunyaa ajjeefameetu kan ture. Mee artistoota gidduutti miira akkamii uume ajjeechaan sun? Yaa artistootni miira akka inni artistii Eebbisaa Addunyaa wareegamuun miira akkam uumee gaa kun namuma Oromootittuu kan dhagaman hin jiru. Waa'ee artistootaa keessatti immoo artistoota keessatti wanni sun xiqqoo jechuun sammuu artistootaa keessatti dhugaa shoorarkaa addaatii uumee ture qabsoo dhagaa wanni takka beetee maaliifi namni kun numa wareegamaa ammoo akkaataatti wareegamuutiitu nama gaddisiisa akka inni ta'e sun artistoota hundaa'uu keessatti sammuu teenya keessaan badu akka inni itti wareegame akka Mustafaa Rawwee itti wareegame akka silaa wareegamuullee numaa miti jechuun dachaadha jeetiin fudhadha maaliif waan hamaadhaatiitu nama keessatti uumamee ture hawaasa keessattis uumamee ture. Achi Usmaayyoonnis mana hidhaa ture mana hidhaa irraa ba'eennis wareegame miira artistoota baay'ee waan jeequu sodaa waan uumu ture haa ta'u sana booddee biyya alaatti deemte maatii sooratte intalli kee akkamittiin gara muuziqaatti dhufte? Gaawollee dhiiguma keessaan si'a dhiiguma keessaa jabduudha dorgomteetis
miisii taate. Misis East Afrikaa taatee dorgomteetis takkaffaa baatee madura. Sammalee sirbarrattis dorgomtee akka Awurooppaatittuu lammaffaa maali sadaffaa baatee turte. Jabduudha gaawwamaati mana keessaatti himtu wanni inni ani siin jiru warra arbi lafa oolu fakkaata wanni inni jiru namni nama hojii oolu fakkaata. Anis faamiluma tiyyaan fakkaachaa dhufe malee waan addaa wanni inni godhan jirtu. Oromummaanis akkasuma dabraa dhufti beeka. Tarii warri magaalaadhaa guyii xiqqoo ture duratti Oromummaa irraanfatee maalii wanni jennee itti qoosnuuf akkuma haala mana keessa jiru. Ani nama tokkootiitu nama jabaadha namni suni dhiyoo kana waliin turre. Abbaan isaa maqaa Oromoo qaba. Inni ammoo maqaa Amaaraa qaba. Abbaan kiyyaa waan anaan naan jechaa mana barnootaa keessatti ani dabarse waan hin beekuufin zariyuun sii baasee barii naan jeeje. Sigalee rakkoo roorroo Oromoo hedduu keessa ture beeke. Namni kun amma beeke nama hangawaa guddaadha nama akka qonsolaatti gaafatamaadha Dubaayitti dhiyootan waliin turre. Waan ajaa'ibaati birra amma waan dhadhageessu guyyaa ilaaltere wanni abbootiin teenya keessa turte waan hama. San keessa dabarreete as geenye ati amma alhamdulillah jenna nuti amma kanuma arkuunu waan guddaadha. Mee gara erga jijjiiramaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy aangootti dhufanii hin kaasna waan xiqqoo akka tinaa kaastu kan hin barbaadu qindoominni diyaasporaa maal ture jijjiiramaan duratti keessattuu qabsoo Oromoo keessatti gaheen diyaasporaa guddaa ture ati immoo biyya alaarra turte aga jijjiiramii boodanaa dhufutti jechuudha. Mee akkam ture tokkummaan keessan gama artistootaatiinis walitti dhufeenyi keessumaa artistoonni afran qalloo keessa turan hedduun isaaniillee biyya alaa turanii akkam ture miirri tokkummaa isin gidduu ture? Haga jirutti namni jiruun biyya ormaa tuni ulfaattuudha. Jiruun biyya ormaa ulfaattuudha. Wanni ani isin jiruuf jiruu biyya ormaa keessatti jireenya keeti ariitaa. Osuma jireenya kee ariitu immoo waan hawaasa keetii waan saba keetiin dagattu waan biyyaan dagatu namni dagatu hin jiru. Daayispooraan Oromoodhaa biyya tanaaf gumaacha guddaa buusee yoon jee ittiin xiqqaatu. Maaliif qabsoo hunda keessatti hiriira bahuu keessatti tarii wanni takka jiraachuun mala barra rakkoon numa jirti akkuma reefu jenne sanii hiriira bahuu qabsoo godhuu diinagdeen ololaan waan adda addaatiin mootummaa wanni diigee daayispooraan yoon jee ittiin xiqqaatu. Maaliif hojjettee na gaafatte amma sirba miciyyooti yaa akkuma reefuun tana jettee sirba sunuu yoo laalte wanni suni baga qeeroo cinaa dhaabbattanii Oromiyaa maqaa ol qabdanii bara 2000 bara 2006 sirbi suni ka sirbame 2016 jechuudha. 2016 keessa yeroo haalli biyya tana keessa jiru maali yoo jette waan ajaa'iba sittoo amma waa'ee lagannaa waa'ee dhagaa haraarra guuruu waa'ee maareedhaa kana bari jaarraan amata diidame moo maal dura osoo gaafa biyya seenu aboo uummanni kun miidiyaa irratti yoo dhageessanii jira. Kun ammaa miti beeke jijjiiramni kun eega dhufee fi lagannaa fi maareen kun eega dhufee amata 78 kanaa miti kan namni kana laala. Achi deebi'ee yoo laale amata 15 amata 17 dura jaarraan bar sagalee takkaan osoo warraa bituu baannee itti gurguruu baanne uummanni kun wareeree biyya dhiisee yaa'a. Osoo haraatti cufne jechaa ture bar waanuma sun warri qabsaa'onni sammuu Oromoo keessa sammuu isaanii keessatti Oromoodhaaf hegeree isaanii arkan wanni isaan raagan hundinuu ni ta'e. Nuti ni goone hojiirra oolchine akka daayispooraatiin qaceelfamaatiitu jira namni kun qaceelfama qabaachuu qaba. Hogguu haanee waa goonu waan warri bilisummaadhaaf kennee hegeree raagu sun yaadanii fi waan dubbatanuma haraarra oolchaa dhufne. Daayispooraan gumaacha guddaa biyya tanaa godhe ammaas bargoodhaatuma jira. Maaliif hojjettee na gaafatte wanni biraa yoo hafe namni faamilii as keessa hin qabne hin jiru. Haa xiqqaattu haa guddattu namni kun waan argateerraa faamilii isaa sanii waan ni darbaa fi kunuu gargaarsaa dhare. Ammoo daayispooraan akka barbaachisutti biyya tana keessatti qabsoon inni godhee fi wanni inni godhaa turee fi galanni inni qabu tokko galata barbaanneeti miti hawaasarraa. Biyyarraayis galata barbaanneeti miti. Ammoo waan dandeenyu godhuun dirqama nurra jiru gooneen jaan. Waan guddaadha gumaachine waan guddaadha gumaache daayispooraan galata qaba. Wanni biraan jirtu barsiisalleessi jijjiiramni kun nuufi malee nama biraatiif miti. Jijjiirama kana keessatti warri jalqaba bakka jaarmayootaa bu'ee gale keessaa nuti ani tokko. Toora ganna tokkoo fi wayiiti bargiyoon tetteenye. Maali waan qabate maal jabee ta'a nama tokkootiitu
ijoollee lama qabaa jiran tokko gamnaa tokko gowwaa amma warri isaanii humaan qabanii biddeena tokko ganama addaan muraniitiif kanaafis qinii beeytame. Qinii maal jechuudha? Qinii jechuun kutaa tokko biddeena tokko guu bakka lama gartokkee jechuudha. Gartokkee kanaa kennanii gartokkee kanaa kennan. Kan aaqilaa kun maal jabeeta natti xiqqaate hangi kuni maal naa godhaa jechaati booyaa nyaata. Kan gowwaa immoo maal jedha hanganaa nyaadhaan ijee dhiisee biraa deema. Jarri lachuu warri isaanii horii qabaatanuu re'ee qabaatanuu bobbaa deeman. Ala ooltee galtii ijoollee beelaan ala oolee gala kan amma kan nyaatee deeme kan gamnaa kun galgala hogguu dhufanii beelawaa miire barbaaduuniif dirqama warri barbaadee fida. Kaan ammoo akkasuma cuqqaalli ta'aaf hogguu dhufe dura kanuma nyaadhuu jedhirre. Kun inni barbaadanii jechuudha. Mucaa gamna ta'uu qabnaa waan jiruun fedhe beekte maali mucaan gamni tan qabu jabeeffateeti nyaachaa naatti idaa anan geessu jedha malee noo hangi kun maal naa godhaa miti. Wanni maal jedhani Oromoon killee lakka bultuun miila baaftii jedhan puuphaa beektaame. Lakka bultuun miila baaftii jedhan. Wanni takka suutuma suutaan guddachaa dhufti malee warra harkatti qabnee yoo qancarsine achuma dhaabbachuu taati rakkoon ni jirti moo hin jirtuun waan biraati. Rakkoon addunyuma tana bakka hin jirre hin qabdu. Jiruma namaatiitu namunummaan yoo uumama rakkoo irratti uumama. Rakkinni numa jira namni akka fedhetti jiraachuu jiru hin jiru addunyaa tanarra. Warreen addunyaa tana dhiisanii jaarratti galaa jiranuu akka fedhanitti jiraachuu jiru uumama barbaadaa jiran. Rakkoon ni jirti ni jirti rakkoo tana immoo akkamiif furmaata finnaa gamtaan yoo irratti wal marihannee maal godhuu qabnaa jennee irratti yaadne malee yoo wal harka qabne tanumaa hoo dhabnaa hin dhufuun malaa beeke. Kanaafuu waa wal harkatti qabuu hin qabnu haga dandeenyutti wal tennisuu qabnaa bakka rakkoon jirtutti namni yoo si wajjin loluu dadhabe si wajjin duuluu dadhabe sirraa dhaabbachuullee galata sitti duuluu dhiisee kuni galataa yoo akkasitti waan biraa godhuu dadhabne warra dhaabbachuunuu galataa warra waa goona juuf karaarra dura dhaabbachuurra dubbiin kaleessa nuti dabarsinee dubbiin kaleessa abbootiin teenya dabarsite namni arkee maqaa Oromoo kanaan wanni takka dhaabbachuun nutti wanni sanii ol guddaadhaan jiru. Maaliif rakkoon jiraattu rakkoon ni eegamte rakkoodhaafi maqaa Oromootiin waa jiraachuun waa waani rakkinni furmaata qaba rakkoodhaaf furmaataa jira. Ammoo abbaan rakkoo fidu sun yoo kee ta'e furmaata fiduu dandeessa. Yoo abbaan rakkoo fidu keetuun ta'een furmaata maal fidda si wajjii unaa sa'u. Kanaafuu bifuma fedheenuu waan qabne jabeeffannee tan biraa barbaaliif arrabni kunii fi lafeen qabu lafee cabsaa jettee Oromoo. Wal cabsuu hin qabnu waan jiru hin qabu. Akkuma sila kaasaa turre egaa haalota hedduu keessa dabartanii jijjiiramni biyya kana keessatti yeroo yerootti dhufu waan ta'e fooyyeessaa gaaffiin biraanis dhalataa. Akkuma tamma jette immoo hawaasni fedhiinsaa hin dhumu gaaffii qabaataa deema. Jijjiiramni dhufee muummichi ministeeraa Dr. Abiy aangootti dhufan gaafa jedhamu gaafa dhageessu maaltu sitti dhaga'ame? Gaafaan dhagayoo miti gaafa inni achitti nu afeeree taraa takkarra taraa lamarra taraa sadii masaraa mootummaa keessatti afeeramnee dhaynee teenyee waliin haasofne. Ani bar waan sitti hime amma an bakkaan an dhaabbadhee ilaalutti masaraa mootummaa san keessa teenyee afaan Oromoo haasa'uun an akka waan bilisoomneetti hin fudhanna fakkeenyaaf jechuudha. Guyyuma tokkicha sun waan taane guyyaa tokko yaa rabbi bakka sanii miti. Finfinnee tana keessattuu afaan Oromoodhaa barra if duuba si deebisuu gaafa sinjuu sani gaafa dura Haayile Sillaaseen kufee yaa'ii keessa ture suni Finfinnee tana guyyaa tokko dhufanii sirbaniiti Ali Shabboofaan hogguu asii gad deebi'an biitituun qabxii taate bara. Maaliif akka eessaa dhufanii uummanni kun gaaraa dhufammoo maali jedhanii asirraa silkii jala dawwalanii egaa asii gad deebi'an namoonni hidhamuu fi du'uun san booda dhufte afaan Oromootiin sirbuuf huccuu aadaa uffatanii. Nuti masaraa mootummaa keessa teenyee wama fedhe haa ta'u bar wal sirreeffachuu waan biraatiin siin jeereef ammallee ani akka mataa kiyyaatti ani ilaalcha kiyya maaliif wanni namni biraa akkatti ilaalu adda ta'uu mala ani siin jeereefuun tana jenereeshinii ammaan tana rakkoo keessa jiru rakkoo keessa nuti keessa dabarre abbootiin teenya keessa dabarre tarii beekuu dhabuun mala. Ammoo yoo gaafate seenaa namni gaafatee baraa yoo gaafate bareedana fakkaata maaliif nuti waan keessa dabarree guulaallee wanni dhufe kuni nuuf waan laayyee sitti hin fakkaatin anammoo osoo du'ee gammachuun qabaa jechuudha beekee maaliif deebi'ee addunyaa tanallee arguu baadhu wanni ani sheena jiruuf warri wareegame suni waan kana barbaada wareegame biyya tana keessatti namni afaan kanaan dubbatu masaraa mootummaa dhiisi kuni naaf waan guddaadha kuni anaaf wanni maaltu hafeen waan gara biraati namni quufu egguma hundaa'u
Gaaffii Ilmi itti namaa fufa. gaafii itti fufu. Ah. Gaafii itti fufnaa itti fufnee waan nurraa irratti ni gaafannee akkamitti gaafannaa karamiin gaafannaa yoom gaafannaa beekuu qabna immoo. Maaliif yeruma takkatti wanni ta'an jirtu namni ilmoo ammuma dhalee ammuma guddisee ammuma ergatu fuudhuu qabdaa haadha warraatii waliin galuu qabdaa baatii sagalee eeguu qabdaa sagal boodaan ciniimmuu jira dhaluu jira waa hedduu jira guddatee bakka tana ga'uudhaaf ammuma guddaa dhaluu qabdaa wanni jedhamu xiqqoo ulfaatti walii obsuun gaariidha na fakkaata maaliif yoo walii obsine qofa furmaata fiduu dandeenya biyya tana walumaan keessa jirra bitti tuni amata 100 dura mootummaan adda addaa bulchaatuma ture miire mootummaa bulchaa ture abbaa biyyummaan wanni si dhagayamuun wanni ammaan tana biyya tana keessatti ta'aa jiruu fi ijjima biyya tana laalaa jiru dhiiroo osoo Oromoon amata 30-40 dura biyya tana harkaa qabaachaa turte bitti tun maal fakkaatti eessa jirti ilaaluun waan takkaa beeka. Biyya tana keessa rakkoon ni jirti. Biyya tana keessa jireenyi qaalawaa jira maal qaalawaa jira walumaan addunyaa tana hunda akkasuma jira. Ani gaafaan dura Hoolaandi dhaqu daabboon takka saantii 20 amma daabboon takka yeroo 2 wayi. Laal olumatti inumaa isaan amatatti itti beekaatuma amatatti itti deeman. Maaliif jiruun addunyaa qaalawaatuma deemaa jirti namni amata 30 dura namni biyya tanaa miliyoona 50 maali. Arra miliyoona 100 wayi. Namni immoo heddummaachaa jira dachiin adda siqaan jirtu beekte dachiin tanuma. Kanaafuu akkami hojjannee akkami jiruu teenya injifannee akkami keessaa baana yoo jennee bareeda. Rakkinnee adda addaan jiru rakkoon takka takka jiru namuu reefuu waliin jennee namni kun hundinuu akkuma ilaalchisaa addaatti yaannisaa adda. Mootummaa tana keessa warri dhiibbaa godhu ni jiraayi warri rakkoo fidu ni jiraayi warri maal ni jira mootummaan nama jannata yaa'u qofaa miti kan walii qabattee deemtu. Biyya tana namoota hedduu keessa jira. Kana hunda walii qabattee deemti. Maraataanis ka biyya tanaati, saamaanis ka biyya tanaati, arjaanis ka biyya tanaati, goonninis ka biyya tanaati. Kana hundaa kun kiyyaa miti jetteef keessaan baaftu. Ammoo wal sirreessaa deemuun waan takka wanni sirraa ni jira. Tarii gaafa akka biyya miidheessuu kanarratti sirreessuu irratti as deebi'an ammaas akkanumatti ifni tokko ni dhufaa jeetiin yaada walii obsine gaarii na fakkaata malee karaan ammarra jiru karaa bareedaa jeetiin. Mee muummichi ministeeraa yeroo waajjira isaatti walitti siin qabu masaraa mootummaatti dhaamsa baay'ee artistootaaf dhaameera waan baay'ee dubbateera jedhamee hin dubbatama. Maal isin hin jedhamee ati immoo maal jetteen gaafa dubbiste? Lakkee ani bifa hedduudhaan hin dubbise. Akka artistootaatti osoo qofan ta'in akka jaarmaya siyaasaadhaatitti waliin haasoyne walii galuma jaarmayoonni siyaasaa kan biyya tana keessa jiru hunda achitti wal argine waliin haasoyne. Garuu wanni takka guddoon wanni ani fudhadhu waan garii beetee maal jette Oromoon dhiiga ilkee kana gariin liqimsanii gariin tufanii jiran. Waan garii haasa'uun gaarii miti garaan waan biraatis immoo baadhatanii dhaadannoonii fi nuti akkasii fi nuti akkana jechuun xiqqoo obsuu gaariidha. Maaliif ammoo garuu wanni takka wanni jiru wanni hedduu ani itti gammaduu fi wanni ani itti gammadelleen biyya tana yeroo dheertuudhaaf amata dheeraadhaaf amata 100 oliif Oromoo harkaa baahuutu isii. Arrammoo bifuma fedheenuu Oromoo harkatti deebi'u isii. Akkamitti ammoo uummattoota Itoophiyaa keessa jiru sabaa sablammoota kana wajjin jiraannaa irratti yaaduudhaaf gara bal'inaan arjoominni Oromoon gadummaadhaan qabdu suni ammuma nu keessaa eegalee jibbannaa fi roorroo gidiraanuu irratti deemaa turte sun aarii san bahuu osoo hin ta'in obsinee nuti nama akkamii garsiisuudha qabnaadha hanga dhufanii qubaan ija nun tuqin takkatti hanga dhuganii funyaan nun tuqin takkatti nama wajjin jiraachuudha hijaa san kafalachuudha fiiguun qabnu akka warra kaleessa akkas na gootan jiru gorsa akkasiin nu gorsaa ture gaafa achitti walitti qabamnu maal goonaa wal mari'annaa gawaa hedduu jira wanni hedduun jirtu tani haasawamtanii jirti tagarii namni numa dhiisa jeeti beekte maaliif rifeensa tokko nama duratti addatanii tokko kophaa addatanii jira. Ammoo waan sun keessaa wanni nuti arkaa jiru ni jirti wanni haasawame sun keessaa. Tarii wanni suni osoo gaaga'amni iddoo san keessa dhufaa ture suni nu harkaa baasee hoo eessa jirraa sanis laaluu qabna beekte gar tokko qofa laallu waa hedduu yoo lallaallee waanuma gaariitu deemaa jira ammoo wanni fooyya'oo hedduutu jira sun ittuma fufnaa jeetiin yaada. Tole yeroo dhiyoos albama haaraa baasteetu kan itti jirtu Ameerikaattis simannaan si godhame achitti sagantaa qopheessite baha Oromiyaas deemte Dirree Dawaattis Harariinis deemte sagantaa gurguddaa
hawaasa waliinis walitti dhuftee albeema kee eebbisiistee turte. Akkam ture mee simannaan hawaasaa kan Ameerikaas kan as Oromiyaa bahattis akkam ture? Simannaan hawaasaa gaa jaalaltee hawaasni jaalala nuu qabanii hawaasni Oromoo egguma hundaa'u nama hundaa'u hin jibbu. Nama jaalata hawaasni Oromoodha. Nama isaa waa gumaachuudha. Nama isaa waa gumaachee miti. Nama isaa gumaachuu yaadee miti. Nama isaa wajjin dhaabbatee nama guyya tokko harkee jaalala qabaa fi nama isaa waa gumaache bifa akkamiin ilaalaa yookaan naan jettu taate akkana jeesittiin himu. Amma warree ammaan tana jiru namni hundinuu gara dammaqinsaa deemaa jira. Dammaqinee jirra. Bakka duratti isan hin jirru. Wanni sodaannu hin jirru. Waan warri keenya beekee manaama sodaa abjuu sodaa hirriiban dhabanii jiran. Amma hirriiba dhabuun sun hin jiru. Dur waa sodaanna beektaa wanti tun harkaa kuttii jenna. Amma waan feetee jettaan siin jee sirbootaan an achirratti sirbaa seenaa jaarraa ibsuun sirbee tokkummaan sirbee waa hojjedhaan sirbee yeroo hunda amma gaa bilisoomuu qabnaa ka'aa akkas ta'uu qabnaa ka'aa biyya tanarraa diina kana buqqisuu qabnaa mootummaa tana diiguu qabnaa akkas godhuu qabnaan wanni hundi yeroo qabdi. Wanni hundi yeroo siitii wajjin deemti. Amma maali hawaasni keenya akkuma fedhe haa ta'u maa duutilleen hin jiraan waa hojjetee jijjiiramuudhaaf qabsoo godhuu qaba. Hojjechuu qaba. Namni yoo hojjetee diinagdee qabaate bilisummaan guddoon diinagdee qabaachuudha. Dur gabrummaan irra turteetu ogguu namni sin geenye si gabroonfate ifii gad si godha. Nama sin geenye nama nun geenyeetu nu gabroonfatee ifii gad nu godhe. Amma sarroorroo sanii himachaa ooluu dhiisnee nuti garamee ni jijjiiramna. Waa hedduutu jira reefuun tana waa hedduudhaan siin jee waan tokko rifeensa tokko nama dura addatanii tokko kophaa addatanii sun nuti xiyyeeffannee biyya tana keessatti abaluu akkas godhe akkas goonaa miti. Ammoo garuu waa godhuu qabnaadha nuti waan tokko inni nan jiru. Saamaniitis haa ta'u bifama fedhaniinuu haa ta'u warreen amma biyya tana keessatti gaafa mootummaa dabartee suni fooqiilee ijaaratee maal godhee biitituun isaanii yaamamte waan san guuraniin deemneen wanni sun asuma jirti. Akka fedhees haa ta'u tasaaniitis hin ta'in. Ammoo qabeenya wanni suni tarra ijaaramte tun biyya nuti hoo maal godhuu qabnaadha. Dhaabbannee tanamaa eeguu qofa osoo hin ta'in yeroo jirtu tanatti ani yooni ana dhorkanii ati ijaarratte si gammaduun qaba. Ati waa godhatte. Gara danda'uun namni keenya hawaasni keenya gara gartee jijjiiramaatti gara guddinaatti gara diinagdee itti galee harkatutti yoo xiyyeeffatee waan bara gaafuma duraatu waan tokko sitti himu namni waa hojjechaa qabsoo godhu yoo waa hojjechaa qabsoo goote warri waa hojjechaa qabsoo godhu irra guddaan isaanii ni bahan. Warri osoo waan hojjenne qabsumaaf kenne immoo irra guddaan isaanii ni wareegaman. Maaliif yoo jettee na gaafatte waa wal cinaa ofuu dandeessaree namoonni rabbiin si godheef tana. Yoo ati waa harkaa qabaatte mootummaan yoo si aree bar kara baatuun barbaaddee baata. Waa qabdaa miire. Yoo waan qabaanne immoo ari'aniituma si jeesan. Maaliif namni diinagdeen guddachuu qabaa, diinagdee qabaachuu qabaa, sossoohuu qabaa, jireenya isaa jijjiiruudhaaf qabsoon guddoon diinagdee irratti deebi'ee diinagdee godhuu qaba. Wanni takka yoo siin ta'an yoo diinagdee qabaatte ati bilisummaa diinagdee qabaannaan ati diinagdee horannaan waan feetee godhuu dandeessa. Bakka rakkattetti bakka roorroon si jabaattetti deemtee bakka biraa jijjiirachuu dandeessa. Amma xiyyeeffannaan teenya osoo gara san taatee gaariidha. Maaliif yeruma hunda waan takka irratti deebinee bakkuma san dhaabbachuu qofa dura gara roga jiru hundaan laalanii namni kun karaa jijjiiramaa karaa guddina isaa yoo deebi'e bareedana fakkaata kanuma waan jiru. Kana albeema kee keessatti waan akkasiiti kan ka'e. Kana kan inni dabarsaa ture albeema kee keessatti kaleessa gaa yaa rabbi meena irraa guuti yaa kan uumaa isaan daganne jechaatiin ture. Mee sirba kee kan albeema kee haaraa keessaa tokko nuu jedhachuun. Albeema haaraa keessaa kamiin si jaa tokkummaan si jaa tokkummaadhaan maasiis wanni guddoon namni barbaachisaadha. Yoo tokkoomee waan hin goone hin qabu ilmi namaa. Reefu akka jenne suni jallaas, diriiraas, beekaas, hayyuus, wallaalaas, maraataas cuftinuu keenya. Kanuma keenya biraatii miti. Hundaa'uu ammachuun dirqama. Hogguu ati biyya takka irratti hoggana yookiin ta'an imaama si godhe bakka sunitti hundaa'uu masgiida kana yommuu seenee imaamni salaachisu. Kanummaan fedhee duubaan salaatamee kahameen yaaduus kana bajjeesuu fedhuus kamaal jiruus ati ammoo sanuma hundaaf waluma qixa yaaduu qabda. Akkasitti yoo wal qixa yaadnee fi akkatti hawaasni kun bakka takkatti deebi'ee gara tokkoon luuccoo yoo goone bareedaadha. Ani tokkummaadha wanni nan jiru gizuma hunda tokkummaa irratti wanni nan dalaguusi
tokkummaadha wanni inni iyyuu artistoonni jajjabaanis tokkummaa irratti kan dalagaa turanii. Anis waa'uma tokkummaa san irratti hin dalage. Mee yaadadhaa waan irraa as kunne waan dhabuu hin qabne meeqa dhabne jee. Namni yoo tokkummaan qabaanne hin harkatu waan fiituu gaafatee numaatu tokkummaan jabeeffannee dhufaa dabraan harkan nu qabatee lakkisaa tokkummaa jabeeffadhaa galiin teenya takka wal jaaladhaa jeetiin sirbaa ture albama sun irratti tokkummaa sanii ni eebise. Kanuma fakkaata gaa sirbinii sirboota hedduu jira. Ameerikaattis haala gaariin simatanii achas mee amma Mahdiin eessa jira jechuu dandeenya? Oromiyaa jira moo Itoophiyaa jira moo Kanaadaa jira moo eessa jira jedhu? Oromiyaan jira. Oromiyaan jira. Atiniin deemammaa ji'a tokkoo fi waa dura Suudiin ture Riyaad irratti sagantaa guddoo qopheessinee turre. Ammallee dheengaddaa jechuun torbaan lama dura Dubaayin ture. Dubaay irratti sagantaa guddoo qopheessinee turre akka community biyyaatti achi qopheessanii irratti kakeessummaan naaf heeranii. Waan gaggaarii dalagamaa jira jeetiin yaada. Amma hawaasni ala jiru hawaasni keenya afurri isaa walitti urgaawaa jira. Jibbanni akka duratti mootummaa alagaa tan biyya tana bulchituuti qabnuun jiru bara. Haa jennu haanu sirraa'uu jea malee amma ka jirus bara. Mootummaan tuni diigamtee mootummaan biraa ijaaramtu ka jiru tokkolleen hin jiru. Hamummaan hamaan silaati jettu maraa taanu amma mootummaan tun dhabamuu qabdii namni jiru. Ammoo mootummaan yoo dogoggora qabdi akka ilaalcha isaatitti akka ilaalcha namni addaan siin jee bakka inni ilaaluu jira. Bakka inni arguu jira, bakka inni ani arguu dhabuun mala hanu sirrooyituudha wanni namni jechaa jiru malee amma jibbansiisuun hin jiru. Bakka waa'ee Oromummaa irratti bakka dhimma waloo irratti waliin jiranii namni hin gammade. Nama eeguun Suudii dhaqee Riyaaditti sagantaa guddaatu ture. Sagantaa guddaatu ture. Nama 1,000 oltu alarraa deebi'e bakka seenaa addaraasni fuudhame. Ambaasaaddarri illee irratti argame. Ambaasaaddarri irraa argame. Ambaasaaddarri na bochise. Booyetiin Suudii ta'ani maaliif namni seenaa isaa eeguu kattee haasa'u ani seenaa abdii maali seenaa Mahammad Qopheedhaa eeguu Mahammad Amma Qophee eeguu inni haasa'u ani ooyeetiin Suudiiti. Waan hin anuun beeku. Mootummaa Itoophiyaa tana bulchite keessaa namni inni gorsin hin jiru pirezidaantiin Oromiyaadhaa ta'e Hassan Ali irraa eegalee takka takkatti lakkaa'ee eeguu kana godhee namni kun laayibireerii Oromoodhaa ka deemu gizee naan jiru. Qooda akkasii walii kaa'uun namni mootummaadhaa. Bari kabajamoon ambaasaaddarri fuula biyya tanaa qabateeti achi taa'aa miire. Biyyaatiitu sanaasee jechuudha gunni haasa'e ati arkitu. Ejjennoo mootummaa dubbata. Edoonuu biitii teenya kana fakkaatti jettee wallaahi waan suni silaa waraabessitti ergee gaarii ture. Waan ajaa'ibaati wanni nan arge maaliif ani bakka asanii wanni na gammachiisu maali namni kun akkanumatti addunyaa tanarratti lal namni nyaateetuma dhugee fuudhee dhalee rafee ka'ee yoo du'e addunyaa tanarraa osoo seenaa tokkoon hojjennu. Uumaa faayidaan qabu. Warri seenaa hojjete immoo yoo namni seenaa hojjete namni seenaa tana hojjete jee hime dhalli isa boodaan dhufulleen sanaa san hojjechuudha qabsoo godha. Namni akkasitti galata walii kaayuun qooda walii kaayuun nama Oromoo ta'e akkasii qooda kaayuun kanaa ol wanni natti na gammachiisan jira. Sani waan gaariidhaatiitu dalagame ammaas jeneraala konsulaa kaniin arge wannatti zariyoon kuni nama ijoolluma ajaa'ibaati bakka ijoollee jajjabduu namoota jajjabaadhaatiitu arra nama akkanaa Oromoon kaleessa bare Oromoon biyya bulchuu dandeessii nuun jechaa turaniimi namoota akkanaa kana ni qabnaa nu shakkisiisaa turanii bara nutummaanuu dhugatti isa biyya tana bulchuu ni dandeenyaa hin gajan hogguu wanni takka deddeebi'amtee matatti siyaasa hoomtu dhugaa sittaati beeyte kanaafuu ijoollee jajjabduu akkasii hogguu argitu hedduu nama gammachiisa waan gaariidhaatiitu dalagamaa jira kabaja jira. Namni kun hafurri isaa walitti urgaawaa jibbansi dursuun hin jiru. Durbar nuti imbaasii Itoophiyaadhaa karaa san hin dabarru karaa hulaasii dura hin dabarru taaksii deemuun akkana garagallaatti dabarra malee. Ayyam paaspoortii mallee haaromfachuudhaaf namni dhaquun fedhu bakka afi jibba namni dhiisuu namni baqatee biyya deeme paaspoora sanuun haaromfatu bakka yoo wanni takka muddamtee si dhuftee namallee dhukkubsatee ni galchina xalayaa barreessuuf namni imbaasiin dhaqu achitti awwaaluu irra wayyaaf. Arrammoo wanni sun hin jiru jechuudha maaliif arram imbaasii jirtu hunda keessa nama Oromootiitu jira. Kan Oromoon taanes ilaalcha gaarii qaba. Ilaalcha gaarii qabanii jaalalaa jira. Waan nuti keessa dabarree amma eeguu arkitee nuti humaa miti amma gartee namni na dhageeffatu tarii rakkoo nuti keessa jiru tana hin arkuu jechuun malaa beekte. Rakkoon tunu walirra rakkoodha. Rakkoo
funyaan kana nu guuttee asin xixxiittee gartee inni afaan qaban funyaaniin dubbate jenne sun afaan nu qaban keessaa dhufne nuti. Har'a afaanii nu dubbachuu dandeenyaa miti firraa baasuu dandeessaa jedhee fudhadheeti beete. Rakkumateetu himachuun bara amma rakkoon qabaa jettee himachuun waan takka himachuu hin dandeenyu ture nuti san keessa dabarree. Kanaafuu wanni takka numa dhuftiidha nutuu numa garree. Isaanis warri amma rakkoo jira juus boru ganama numa harkanii. Ammoo walii tumsinee waliin waan hafe. Barbaannu hin jedhe. Mee ati akkuma amma jette rakkoo hamaa hiriyoota hedduu isin biraa dhabaman artistoota hedduu isin faana turanii wareegaman akkasumas immoo kan biyyaa baqatanii dararama hedduu keessa turan faana turtanii rakkoowwan jijjiiramaa dhufanii har'a ga'uusaa nama qaamaan ijaan akkasumas immoo siyaasa keessatti hirmaatee ilaalaa ture. Har'a Oromoon wal qoqqoodee yeroo inni wal nyaatutu jira. Yeroo darbe argitanitti yaada Arsii irratti waraanni daggala jiruuf waraanni bilisummaa Oromoof waraanni mootummaa keessa jiru yeroo walitti dhukaasee ijoolleemti kaleessa tokko turte wal rukuttu jira. Ati akka nama qabsaa'aa tokkotti akka artistii tokkotti akka nama biyya kanaaf waa buusee hiree har'aa kanaan fidee tokkotti maal dhaamta ilmaan Oromoo dargaggoota Oromoo achis asis jiran maal dhutu ta'eetu bareedaadha jettee erga maal qabda? Gaaffii gaarii na gaafatte. Ammaas har'aas boruus akka ilaalcha kiyyaatti tokkummaa waan inni nas hin jiru sun waan sun jaalu jiru. Wal beekuurra walii beekuu wayyaa jetti Oromoon. Nuti wal beekuu qofa osoo hin ta'in waliifillee beekuu qabna. Kaleessa maalirraas akka turre beekuu qabna. Waliifis tumsuu qabna. Osuma beeytuu waan jedhani beeyta osuma beeytuu sareen huubaa hojii jettii jedhan. Wal beekuurra walii beekuu wayyaa walii beeynee diina duratti wal qabuu baannee lafee warseessaa wanni biraan cabsituu yoo waliin cabsan malee jedhan. Ergaaniin an dabarsu garuma fedhee waa ta'u mootummaas haa ta'u warra mootummaan mormuus haa ta'u ergaaniin an gara kiyyaan dabarsu waliin hin cabnu waliin cabsinu walii haa obsinu hin jedha. Maaliif wanni yoo jaarsa qabna abbootii gadaa qabna heera qabna safuu qabna irbuu qabna. Irbuu teenya sanirra dhaabbannee warri gartee miidhuu danda'us miidhama sanirraa dhaabbatee warri inni miidhamne miidhamuu kanarraa bilisoomuu qabna ji'us waa walii obsee jaarsa dhagee araarri yoo bu'e gara araaraatiin yoo waan takka waa hedduutu jira beektaa. Maaliif nama ajjeeseehu Oromoon nama ajjeeseehu waliif fayyifti. Aadaa teenya keessatti immoo wanni inni nan beeku aadaa Oromoo keessatti ganda tokko quba ganda qubachaa ture namni. Ganda qubatu kana keessatti tarii aariidhaanis haa ta'u bifuma fedheenuu haa ta'u wal dhahee namni tokko nama tokko ajjeesa. Ka ajjeese kun ni bada. Warri kun gosa gosaan wal akka hin finne gosa qaba. Gosummaa wanni namni duratti gosummaa tana ati gostame ati maali jedhanii wal gaafataniif ta'amma yakka godhan tana. Dhiigaa fi gosummaa barbaadan. Yoo ati ilkee namaa cabsite warruma keessanii gosuma teetu gumaa san baasa. Aadaadhaas kun seera mootummaan Oromoodhaa qabduus gadaadhaan. Nama kana fuudhaniiti walitti itichan. Yoo namni tokko nama ajjeesee badee gosa abaluurraa nama ajjeese jee akka gosti tun gosta teenya tuyxe jettee gosa san hin finne gosummaa wanni barbaadaniif sanii dhiiga saniif. Maal godhanii jara kana yaamaniiti ka balleesse kana dhoysanii karraa bade kana fuudhanii irraa awwaalanii as deebi'anii gurbaa warra kanarraa waajjeesse kana obboleettii isaa fuudhanii gurbaa kanaa kennan. Obboleessa isaatii kennan. Ilmoo dhaltii jara kana walitti hiiti. Oromoon akkasiini lola isaan iddoo dhufellee hammeenya hamaa isaan iddoo dhufellee lubbuu baateta isaan iddoo dhuftellee walitti itichee fira godha. Nuti har'a ammoo waan takka ta barbaannu irratti hawaasa keenyaaf qabsoo goonuu irratti walitti garaa duwidaa taanee walitti fayyuu dadhabuun rakkisa. Kanaafuu gara jaarsaa, gara jaarsummaadhaa, gara araarummaadhaa, gara tokkummaadhaa yoo deebinee waan gaariidha na fakkaata. Garasuma deebi'uu qabaasi tarii booda sanumaatiitu ta'a jeetiin yaada abdiin tiyyaas sanuma sanumarrattiin hojjechaa jiraasi anilleen gara kiyyaan sanumarrattiin hojjedha. Tarii gaa namni bakkaan ani arku tana arkuu dhabuun malaa ilaalcha kiyya xiqqaadhaaniin kana ja'a warreen narra waa yaadan warreen narra hayyuudhaa warreen narra waa beekan hedduutu jira.
anis waan hin dandeenyumaan gumaacha jeetiin ergaa tana dabarsaa yoo tokkummaa qabaanne gaariidha. Tokko lama hogguu hawaasa keenya yoo hawaasni bara hawaasaa miidhamu namuun usuu beeke. Amma anis akka duratti sunitti hogguu abbaa kiyya hidhanii na duratti akkaan siinjuu sunitti qaruuraadhaan areeda isaa irraa haadan. Arra yoo taateen usure. Arraanis dammaqaadhaa wahin beeka. Gaafa sanumaan beeku maal balleeyseeti inni kun yakkama akkanaa ta'e akkana godhanii hin ji'a malee oromummaadhaaf waan san godhanii waan jiru qabu. Arra oromummaati janiin beekaa ittiin boona roorroon ni jirti hin jirtu hin ju'an. Hin jirtuu siin jirtii siin ji'u. Maaliif wanni tun hin hafture jireenya hawaasaa jireenya namaatiitu kana keessatti uumamaa kana keessa jira. Furma ammoo akkamiin xiqqeessinaa waan kana. Guddisuu irra garatti xiqqeessan mala dha'u. Wal adabuun haa jiraattu. Wal ajjeesuun ammoo haa dhaabbattuudha. Wal ajjeesuun tun yoo xiqqaatte gaariidha. Wal adabaa deemuu namni walii abboomaa deemuun gaariidha gaana fakkaata. Ani tokkummaa Oromoo irratti wanni ani jaalladhu ani Oromoon yoo tokko taate anaaf gammachuudha. Kar tokkoon wanni ani ilaalu kana. Kar tokkoon ammoo maaltu jira seete warri gartee silaa dhimmi kun isaan laalu. Egaa namuu dhimma laaluu qaba beektemma. Namuu hulee itti abbaadhaati qaba, hulee itti gaafatamummaatti qabuu qaba. Xiyyeeffatanii osoo waan kanarratti gara Oromoo gar tokkotti luucceessuudhaan irratti hojjetanii. Biyyi tuni shaffisaan kana daran guddatti malee kanaa gadiin guddattuun ja'a. Gara biraatiin nuti warri gartee biyya keessa jiru warri bakka adda addaa jiru warri ara jiru waan godhuu dandeenyu godhuu hawaasa kanaaf. Tola ooluu dandeenyu oolu. Rakkoo hawaasa kanaa furuudhaaf wanni nurraa barbaachisoo jiraatte itti fufu. Garuu Oromoo nama Oromoo tahee Oromoof gara itti fakkaatteen tolaan oolaa wahiin godha juu dura dhaabbachuu dhiifne irraa dhaabbachuu illee galata yoo sin amansiisin. Ani honin ani juutana. Maaliif yoo inni fakkeenyaaf amma yoo inni mootummaan tun gootu nan amansiisin ani mootummaa tana dura dhaabbadhee Oromoo cabsitu yoo ta'uu baadhee irraa dhaabbadhe. Bakka wanti kun naan taane ani ammaan tana akkanumatti haa dhaabbadhee jiraachuu jechuun gargaarsa tokko hojjeteen fudhadha. Kanaafuu kana olii yoo beeyne yeroo gabaabdutti waan guddaa hojjenna jeetiin yaada. Gaa rabbiin tokkummaa nu haa buusu wanni guddaan hin jiru tokko rabbiin nu haa godhu. Silaahuu mana tokko keessaa hoo beeki rakkoon numa jirti. Bar jaarsaa jaartiin wal lolaatuma ijoolleenis lolaatuma ilmoon ati dhaltee fi atii waliin galtan. Walii galteen tun ni jabaattii rabbii walii galtee tokkummaa dhaatan gartee hawaasa keenyaaf biyya teenyaaf waan gaarii yaaddu tan fuuldura keenyallee ifa fidduu rabbiin nu haa fidu jechaadhaatumaan kanuma gaadhaamsanii nan dhaamu waan biraa waan hin jirtu. Galatooma ulfaadhu yeroo kee aarsaa gooteessitti argamte nufaana turuu keetiif galatooma. Galatooma yotillee galanni kee jannata. Kana keessatti gaa wanni nan dhaamadhu tabiraa yoo jiraatte warreen amma siinjuu kana warreen akka artistoota gartee Oromoo tana arra bakka tana fidan tana warra akka Yoonis Abdullaahi jira amma as keessatti rakkachaa jiru jaarsi kun yeroo gabaabduu booda addunyaa tanarraa deema ta'a nama dura rabbii beeka garuu namoota gurguddaa deemee waa hojjechuu dadhabee jireenyi isaatu itti jabaate kana akka Oromoodhaatitti warra akka Abdii Buusan Abdiyoon illee amma rakkuma keessa jira Harar jira warreen kuni eenyurra caalaa warri qabsoo Oromoodhaa godhe warra kana eenyurraa hoo caalaa warri Oromoodhaaf lubbuu isaanii kanneen warra kana warri gara biraa roga biraatiin deeme hundinuu qabriin isaanii coqorsa baafte isaan gara biraa deemanii lubbuudhaan jiranii ummata kana haa yaadannuu hidha ergaan dabarsu wanni guddoon ani jiru beeyte maaliif namoota haga tokko isaanuu namoota muraasa warri jiru warreen kana haga dandeenyutti haa gaggam afaanumaan illee taatu jajjabeessunii jechuudha. Siif jirra jechuun waan takka beete. Naasii jira namni siin jennaan sanii walonni hafin jiru. Dinagdee qofa wal gargaaruu miti beeka. Yaaduma gaarii walii gumaachuun sammuu tana akkuma reefu ati jette maaltu dullumatee tana dhaba keessa jira. Yaaduma gaarii namni sii gumaachuun haga tokko gasi deebisti. Kana wanni ergaan dabarsachuu qabu. Ulfaadha. Galatoomaatillee. Egaan kabajamtoota hordoftoota Qubee TV irraa kan daawwachaa turtan Qubee poodkaastii keenya har'aatiin artist Mahadii Sheekaa dhimmoota biyyaa dhimmoota aartii akkasumas immoo imala qabsoosaa keessatti taateewwan isa mudate hedduu kaasuun turtii isa faana taasisne torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.